Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee armaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Heloma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee? Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu nama dhuftaree. Dhaggeeffatamtuu, dhageessifattuu, arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. haadha maatii. Hayyee nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa sanbata yeroo maraa sanbata sa'aatii 10:00 kaasee hanga sa'aatii 12:00tti sagantaa isinii dhiyaatu qophii haadha maatiirra sagantaa haadha maatiirra geenyee jirra. Egaa sagantaan haadha maatii kun Hiyoobii miidiyaa for all AMN FM 96.3 waliin ta'uun sagantaan kun kan isiniif dhiyaatu. Egaa har'a immoo isin keessummeessuuf akkuma kanammoo qophiilee sagantaa haadha maatii keessatti hammataman mara isin biraan ga'uudhaaf argamnee jirra. Waa'ee lamkoo har'a keessummaa dabalataa tokkos qabna. Waa'ee lamkoo nama sadii taanee isin keessummeessuuf argamnee jirra. Isqeela arga'u an Roomaan Efreem akkasumas immoo waa'ee keenya har'a nutti dabalamee Yusuuf Warqisaa waliin ta'uuni isin waliin turraa jechuudha. Hayyee egaa Yusuufi akkasumatti carraa kennuufiin dura Yusuuf Warqisaa gaazexeessaa yoo xinnaate umurii isaa waggaa dheeraa hojjeteera. Yoon umurii isaa dubbadhi namni akkana jalaan tilmaamneef boodarra maaliif umurii koo himte akkanaan hin jenneefi. Yusuuf Warqisaa waggaa dheeraadhaafis wajjin hojjenneerraa OBN irraa kaasee OBS akkuma iddoo garaagaraa hojjechuudhaan nama ga'umsa gaarii argamsiisaa turedha. Har'a immoo nu wajjin waa'ila keenya ta'ee maatii Hiyoobii miidiyaa fooroolii ta'uudhaan nu wajjin hojjechuudhaaf asitti argamee jira. Yusuuf baga nagaan nuu dhuftee baga maamila nuu ta'uudhaaf argamtee siin jenna. Ayyee hundi keessanuu galatoomaa warri Hiyoobii miidiyaa foorool AMN FM 96.3 waliin ta'uudhaan sagantaa bareedaa kana qopheessuu jalqabu keessanitti hedduun gammadaanis har'a qaama keessan yookiin immoo nama wajjiniin sagantaa kana beeksisuu fi hawaasa wajjin haasa'u ta'uu kootiif hedduun gammada. Qopheessuu kootii fi jedhii sirreessi warra qopheessan keessa jirta waan ta'eef. Ayyee galatoomii walumaan jirra. Sagantaan kun jalqabuu isaatti isinitti himna daawwattoota keenya hordoftoota keenya dhaggeeffattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanii sagantaan kun hanga xumuramutti qophii keenya duraa duubaan qopheessinee isinii dhufnee jirra. Eessayyuu hin deeminaa isiniin jenna. Ayyee isa daawwattoota jettu reediyoodha waan ta'eef hin dagatiin dhaggeeffattoota keenya hin dagatiin jenna. Egaa namoonni dhaggeeffattoonni keenya akka isaan yaadanuu kennan hin barbaanna maaliif wanti nuyi dabarsinu ofii keenya duwwaa asii gadi dubbannee yookiis dubbatamee duwwaa deemuu osoo hin taane dhaggeeffattoota keenya bira ga'ee dhaggeeffattoonni keenya waan nuyi dubbannu kanarraa waa akka baratan qophii nuyi dhiyeessinu kanarraa waa akka baratan gara jireenya isaaniitti deebi'anis akka of ilaalanii fi daandii jireenya waa xiqqoo agarsiisti jennee waa yaadnu kanarraa akka fayyadaman abdii qabna jechaa. Egaa namoonni nu quunnamuu barbaadan karaa toora bilbilaa duwwaa 111 71 duwwaa 84 duwwaa 111 57 65 68 akkuma kana immoo namoonni karaa teelegiraamaa Hiyoobii miidiyaa for all nu barreessuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 963 duwwaa 5 irratti nu barreessaa isinii jenna. Akkuma kana immoo kallattiidhaan wayitamma istiidiyoo jirru kana immoo karaa ergaa gabaabaa 8288 yaada keessan nu biraan ga'aa jechaa. Egaa akkuma beekamu sagantaan kun sagantaa haadha maatiiti. Haadha maatii yeroo jedhamu immoo haadhi jirti, abbaan jira, ijoolleen jiru, xiqqaan jira, guddaan jira,
maamullan daa'imman koo jedhe miti Zalaaleen maamulli daa'immanis jiru waan ta'eef waan hundumaa of keessatti qabata. Keessumaa qophii kana keessatti dubartoota ciccimoo jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu irratti hojjetan. Akkuma kana immoo fakkeenya ta'an namoota muraasa kaafnee ilaalaa turreerraa torbanoota 5-6 darbe kana keessa akkuma kana immoo akka carraa ta'e torbanni darbe guyyaa dubartoota addunyaa ta'ee dubartoonni keessummootas afeerree dubartoonnis gammadanii hojii waan baay'ee wanti bara kanaan dura darbe keessatti hin guutamneef mirgi isaan kanaan dura hin guutamne illee kana booda akka guutamuuf illee irratti haasa'achaa turan waan ta'eef kanumaan wal qabatee dubartii cimtuu tokkoon isinii kaasuu barbaade. Dubartiin cimtuun kun dubartii biyya kanaa miti lammii biyya Paakistaaniidha. Rakkoo tokkotu balaa konkolaataatu irra ga'e Munibaa Mazaarii jedhamti. Biyya Paakistaan rakkoo cimaatu irra ga'e mee itti fufi. Balaa konkolaataa bara 2007 akka lakkoofsa warra faranjiitti. Kan ishee irra ga'eeni yeroo sana balaa konkolaataa ishee mudateen waggaa 2 olii fi yaalamaa turte. Yaalii sana keessatti egaa kan warri ishee yaalan itti himanii mudhii ishee gadi yookaan immoo qaamni ishee walakkaan akka paralaayizidii ta'e yookaas immoo hojii alaa ta'e totocho'uu hin danda'u jedhanii itti himanii yeroo sanatti wantootni abdii nama kukkutaan baay'eetu ture. Jettee dubbatti waltajjii gurguddaa garaagaraa irratti ishee dhaggeeffachuuf yaaleen ture. Maal jetti isa booda rakkoon irra ga'e jette moo har'a waan sana darbiteetti mee waan sana irraa nu kaasi? Darbiteetti yeroo dheeraa duradha kan ishee irra ga'e bara 2007 akka faranjiitti jechuun yeroo dheeraa duradha. Yeroo isheen dubbataa turte sanatti balaan konkolaataa sun baay'ee balaa cimaadhaa fi amma dhala dhabuutti amma tocho'uu dadhabuutti mucaa baay'ee mul'ata qabdu akka turtee fi haadha manaa turte. Yeroo sanatti egaa yeroo balaan akkasii ishee irra ga'etti yeroo ciistee yaalamaa turte sana keessatti wantoonni baay'een erga ishee irra ga'anii booddee waggaa 2 erga ciistee kaatee amma wiilcheriidhaan jedhamu irratti darbuudhaaf yeroo jettu sanatti sammuunsee baay'ee wantootatti madaquu dadhabanii mucaan kaleessa bakkee keessa deemtee wantoota garaagaraa hojjettu har'aa sana gochuu hin dandeessu. Baay'ee rakkoon gaafa ishee irra ga'u waa tokko murteessite. Si'a tokko namoonni rakkina isaanii irraanfachuudhaaf wantoota adda addaa fayyadamu. Wantoota garaagaraa fayyadamu. Wanta sammuu isaanii isaan haaressu ta'uu danda'a. Wantoota rakkoo sana isaan irraanfachiisu gochuuf wanta baay'ee fayyadamu. So isheen isaan kana keessaa maal filattee fakkii kaasuudha kan isheen filattee. Fakkii yeroon kaasutti wantoota sammuu koo keessa jiran sana ba'ee waan hin gochuu hin dandeenye sana wantoota baay'ee fakkiidhaan yookaan suuraadhaan kaaseetanii akka waan iddoo sana jiruuttiin fiil godha. Natti dhaga'amaa sun akka dhibee koo cima sana damdamadhu baay'ee na gargaareera jecha haasa'aa turte. Dubartiin kun egaa aktiivistiidha. Warroota qaamaan hir'uu akka ishee ta'anii fi baay'ee dubartii cimtuu akkamitti akka rakkoo sana keessa dabarte dubartii himtee yookaan mootiveet gootee motivational speakeriidha, aktiivistiidha, aartistiidha, fakkii kaastii kana dhagaa. Egaa wantoonni akkasii addunyaa kanarratti bakka baay'eetti wantoonni mul'atan keessumaayyuu rakkoo si mudatu gara carraatti jijjiirtee karaa biraatiin keessaa bahuudhaa fi namoonni hedduun yaalanii karaa biraatiin carraa jireenya isaanii isa caalutti kan ba'an yeroo ta'an isaan kaan immoo achi keessatti kan hafanii manatti kan hafanis jiru jechuudha. Seenaan kun egaa seenaa hedduu garaa nama nyaatu. Dubartiin kun waggaa balaa konkolaataatiin irra gaheen waggaa 2 qaamni ishii sibiilaan guutamee biyya sanatti yaaliirra turte. Yaalii sana keessatti immoo akkaataa itti kana keessaa ba'uu dandeessuun footoo yookiin immoo suuraa kaasuudhaan shaakala jalqabde miira ishii ibsachuudhaaf miira achitti miidhame sana karaa biraatiin ibsachuudhaaf saraan jalqabde. Isa keessa garuu yaada namootaa harkisuudhaan karaa biraatiin namootatti dhiyaachuudhaaf isheedhaaf carraa banee karaa adda addaatiin egaa kanaaf haasaa kaka'umsaa yookiin haasaa dammaqsiinsaa kanaaf achi keessatti illee UN yookiin immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti ambaasaaddara taatee illee carraa kan argachuu dandeesseetti jechuudha. Namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti dukkanaanii kan hafan rakkoo isaa mudate keessaa bahuu dadhabanii abdii kutuudhaan. Isheen kun garuu abdii hin kutanne as keessatti carraa biraa barbaaduudhaan karaa itti yaada ishii ibsattuu fi karaa itti addunyaatti baatutti carraa banatteeti kan ishee sadarkaa kana geesse. Amma wanti si ajaa'ibu yeroo baay'ee namni keenya gaafa rakkina wayiitti kufu
rakkina sana keessaa nan ba'an jedhu kan harka namaa duwwaa ilaallata kallattii kamiiniin abaluu akkamituu waanaa godhe abaluu maallaqa qaba miti abaluu humna qaba miti rakkoo kana keessaa nan baasuu jedhe ijisaa qaama biraarra ta'a malee ofii kootiin rakkoo kana keessaa nan ba'a ofan baasa gara tokkoottan ba'a nan ce'a anumti sadarkaa kana keessa taa'e rakkoo hamaa kana keessa ta'e namaaf fakkeenya nan ta'a nama nan gargaara jedhee amanuun sammuu namaa keessatti ulfaataadha beektaa. Egaa dubartummaan ciminaa dubartummaan fageessanii yaaduudha. See kanarraa wanta baay'ee hubannadhee yaada. Mana keessattis yoo fudhanne dubartoonni daa'imman guddisuu irraa kaasee maatii qabanii gara sadarkaa guddaatti ceesisuu irraa kaasee waan guddaa dabarsu mana keessatti ogummaadhaan hiiku rakkoo isaa mudatee daa'immanii wal qabatee otoo dhiira ta'ee waan kana dhuguma chaalenji godhe yookiin immoo keessa darbee baadhatee keessa darbaa waan baay'eedha itti fufii afaan addaan qofa garuu isheen nama taa'anii eeggachuu yookaan immoo lafatti miidhamte sanatti amma dhumeera jechuudhaan hin teenye hin hafne isarrayyuu darbee ofii isheetii akka itti baate namoota baay'ee biraan ga'aa jajjabeessaa turte akkasumas immoo Iron Lady of Pakistan jedhamuun beekamti. Iron Lady jechuun maal jechuudha? Maaliif jedhame kan jedhu irraa kaasu? Iron Lady of Pakistan jedhamte kan isheen beekamtee fi waggoota lamaanii fi yeroo mana yaalaa sanatti yaalamaa turtetti qaama ishee wantoota utuban yookaan immoo fayyaa isheetiif waan ishee deeggera jedhanii yaadan ogeessonni fayyaa qaama ishee keessa sibiilota baay'ee fayyadamanii wantoonni baay'ee sibiilonni baay'ee immoo keessatti yoo hafaniiru sun sababa ani Iron Lady of Pakistan dubartii sibiila fayyadanii jedhameedha jetteetti gaa. Dhugaa masaa dubbachuu asirratti namni gaafa abdii kutatu abdii kutannaa sanarra ce'ee waan biraa yaaduun jabina guddaadha. Dubartiin kun kana duwwaa aktiivistii yookiis dhimma siyaasaa kana illee hordofti dubartiin kun. Isarra darbee wantoota baay'ee motivational speaker waan isheen dubbattu keessatti tokko maalanii hin dagadhu beektaa. Namoota qaama hirruudhaan maal jedhu qaama hirruun disable jedhama mitiiree afaan ingiliziitiin afaan ingiliffaatiin dubbatti qaama miidhamtoota jedhu some people says me afaan ingilizaa some people says me disable yet but I see myself differently able jetti namoonni qaamaan hirruudhaan jedhu ani garuu nama qaama hirruutuu hin taane akka biraatti nama ofiisaa ilaalee of jabeessuudha. Akka qaama guutuu ta'e itti mirkaneesseera. Qaama guutuu bakka namoota sanatu qaama hirruudhaan jedhan malee ani karaa biraa qaama guutuudha jedheen of waamaa. Waan hundumaa gochuun nan danda'aafaa kan isheen jettu keessa jira. Meeyyee akkas jette gaa sababii ani qaamni koo hir'ateef miti kanan namoota kakaasu wantoota keessa darbirraa ka'eeti malee jecha namoota baay'ee akka isaan jajjabaatan gochaa deemtee bakka isaan ciisanii yaalamanitti illee isaan daawwachaa wantoota baay'ee dhagaa kan isheen dabarsite. Isa maal immoo taate dubartiin kun kan hundumaa ergi gootee booda ambasaaddara. UN kan hundumaa haasaa maaliif achi keessattis ergaa ishiirra ga'e namoonni otoo akka abdii kutatanii keessatti hin hafneef yookiin immoo carraa jireenyaa isaan mudate keessatti abdii kutanii akka hin hafneef achi keessaa ba'anii illee carraan biraa akka jiru akka hubachiistuu fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti haasaa dadammaqiinsaa taasisuudhaan dubartiin kun kan isheen muudamte carraa jiru carraan tokko yoo miidhamne yookiin immoo rakkoon biraa dhufe keessumattuu yoo fudhattee namoonni addunyaa kana irratti waan gurguddaa uuman sababa rakkina isaan mudateen rakkoo irratti fala barbaaduudhaan waan ta'eef abdii kutannee rakkoo keessatti of hambisuurraa carraa biraa yoo barbaanne jireenyi karaa biraas ni jira jechuu agarsiisa. Egaa seenaan nama biraas kan biyya keessaa kan itti haakee dammaan qabee yeroo keenyaaf jecha boodarra kan itti deebinu ta'a. Biyya keessas namoonni ciccimoon jiru waan ta'eef amma sa'aatii keenyaaf jecha gara boodarra kan itti deebinu ta'an odeeffannoowwan kanaaf kanneen kana fakkaatan kan walitti deebinu ta'a. Amma sa'aatii yeroo itti seenaan jiraatame qilleensarra ooludha. Seenaan jiraatame jechuun gaafa waan sana dabarsan baay'ee kan nama dhukkubu hamaa kan ta'e har'a gaafa himamu garuu rakkoon kun darbamuu hin danda'u jedhamee kan namni yaadu. Akkas taanaan anis yoo rakkoo kana keessa jiraadhe nan ba'a jedhee kan namni abdii godhatu qophii akkasiiti. Amma seenaa jiraatameedha. Seenaan jiraatame keenya har'aa dhimma butii irratti xiyyeeffata. Mee isa dhageenyee boodarraa kan walitti deebinu ta'a. Mee kallattiidhumaan gara seenaa jiraatameetti seenna.
Birtee Dayyaniin jedhama. Gaafa ja'an ture kutaa furan barachaa ture. Ashaamii dattan baradhee gaafa achi baradhu hojiin isin jiru abbaan koo hojiin qabu haati koo hojiin qabdu asii gabanyaa hojjeta abbaan koo kutaa tokko kaasee hanga 4 baradhu. Don kutaa 4 baradhu baammanaa koo gaafii jaalalaa naa dhiyeessee ture. Qaxaroo soliin qabne. Mana dhakooti ba'ee nakkoo kiyyee biran dhaqaaraas immoo barree waan san barree yeroo sanaa barumsan barachuu barbaada malee yeruma barbaadeen turre. Mana haadha kootii ba'ee gara akkoo kootii deemaa jiru. Kanarratti goddanyaa isaa wajjiniin na eegee gara mana isaa fudhatee galee na buteetu. Jaarsa ergee jaarsummaa saniin immoo qaxaroo sargimuu qabanii. Cumaan uffata gaabii minamnee binnee gaafa dhannu isaan daggasaniiru warra koo wajjin araaramnee naannoo uumaan jedhe ergasii isaanis inuma jaalatu ture. Jalan godhannu ammoo miti. Maseen ammoo maaloodha namaan jedhu kan namni gaafa ture biyya kanatti akkas namaan jedhu akka gaxariitti ilaalu kaasa. Ayi maseena miti maaliif maseena hin turra malee gaafa hin jedhu maaliif turra tokko kana godhannee turra taa'ii jedhu. Nannu fee waggaa laman taa'ee garaattan baate. Hojiin gale faabrikaa. Hojii sana hojjedhaaru aduun faabrikaa sana galu galgala isaa deesaatti 12 aduu gannaa jechuudha. Waggaan lama isaa gannaa sadaffee qillee garuu waggaa lama kana keessatti gaafa dhalatee gaafa 8 jammaree kafanallee maalis ta'e namatu bitaaf jira. Kafanas ta'u caammas haa ta'u maaliif namatu bitaaf. Ani immoo isa biratti bishaan namaas waraabee kafana namaas miicee gaafa argadde nyaata nam bitaaf namni sin kennaaf kan ofii kiyyaa jechuudha. Akka nam bula sana ofii kiyyaa nam beekaa jechuudha waaqoon koo. Ayyooto gudee ayyooto ayyoo baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galaata mangee galchuu dhiisii himee fetoo yoomiin dandaya. Kun amma dhalli kun fidiyoo naan jedhee bawana fuudhetti kennuun qabu. Hollaan kiyya sun immoo kana kenneefi kana godhiif shiroollee haa ta'u biddeenillee haa ta'u galiitu kana godhii fedhanii inuma naa kennu. Warri kafana biraa miiccu sunis jechuudha. Ergasiis immoo isas dadhabeenna warri mana kiraa immoo keessaa nuu bahii nan kireeffadhe erga kaffaluu diddee keessaa bahii jedhan. Cuma nan bahee warra kootittan galee uumaa biti isii darba waan ta'eef gara dhala keetii kanaan isii darbuu danda'a hin beektu waansaa naan jedhu jabaadhu naan jedhu namatti na jabeessa malee. Anillee gatee deemu dhuunfattu gatuudhaatti nuwannaaf gaba garbachuudha. Ayyooto gudee ayyooto ayyoo baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galaata mangee galchuu dhiisii himee fetoo wayiin dandayaa. Garuu ammaarra ga'uufna galannaa ga'umaan taadha. Numa naa guddatas kana nu amma ammaatu jechuudha. Kafana namaas miicee galee jaarkaa namaas baadhee galee waan tokko bitaaf malee amma ammaatti nyaata gaarree akka daa'immaatti argatees hin beeku. Akka namaatti uffatees akka daa'ima namaatti uffatees hin beeku. Caammaa gaarii uffatee hin beeku. Kafana gaarii uffatee hin beeku akka dhalamaatti jechuudha. Kanaaf amma yeroo haraasii bitamees hin jiran yeroo haraasii maateen harma keetee naatti dhiyaatitee dhiiga daama keetee lubbuu ta'uun gurtee abbummaan kunuunme maalaa ta'oo galaanni qaamaa ettee qinxaa'oo. Odoon carraa argadhe immoo barachuu nan barbaada. Yeroo sanas nan jaaladha ture barumsa. Immoo naa gala ture barumsichi jechuudha. Garuu akka yaade immoo naan taane warri gara biyya alaa deeman irra jiru. Warri hiriyoonni kooti jechuudha. Mudannoon irratti ta'e kuni akka isaan irra hin geenye gorsa isiniif haa ta'uun jechaa jira. Kanoo umurii koo malee waan ta'an irra ga'e waan ta'eef sinoo umurii keessan malee gara malee an sunitti dhufee immoo uffannaa isiniin jedhaa hiriyaa tokko waan hin taane illee yoo ta'e gara seerallee deemtanii ofirraa kutuu qabdu. Waan inni irra ga'e kuni akka isin irra hin geenye jedhaan hiriyoota kooti. Galchuu dhiisii himee fiduu wayiin dandayaa. Mama. Ayo. Emma. Dede. Umi.
Harmee. Akkoo. Mammaaksa. Harmee. Ayyoo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Eegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa seenaa jiraatamee dhaggeeffannee walitti deebine seenaan tokko tokko yeroo dhaggeeffatanii dhuguma jiraatamee darbamaa nama jechisiisa tokko tokkonna sana dhaggeeffannee walitti deebine ulfaataadha baay'ee. Ulfaataadha. Jedhime. Haala miira namaa tuquu danda'u namoonni hedduun waan isaan dabarsan jireenyi dhoksaa mana jiru hedduu kan nama gaddisiisuu fi kan irraa baratamus hedduu jira. As keessatti qabu abayyiin jireenyaa maal akka nama gootuu fi keessumattuu immoo butii wal qabatee gaa'illi waliigalteedhaan waan ijaartu yoo waliigalteedhaan ijaarratte waan rakkoo sitti dhufu malullee irratti qophooftee chaalenjii sana yookiin immoo rakkoo sana keessa ba'uu dandeessa. Akkasitti immoo yeroo butiidhaan dhufu rakkoo guddaan akka nama mudachuu danda'u keessumattuu fedhii malee namni walitti dhufe gaa'ila ijaarrate jireenya keessatti daa'immaniifis jiruuf jireenya waliiniitis baay'ee ulfaata akka ta'e ergaa kana keessatti waan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf keessumaayyuu aadaa fuudhaa fi heerumaa jiran keessaa butiin dubartii kana eela guddaa akkatti ta'e kan agarsiisu as keessatti waa hedduu irraa barachuun danda'ama. Waa hedduu kaasuu dandeenya. Dhugaadha. Fakkeenyaaf gaa'ila gaafa jettu gaa'illi kan inni ittiin ijaaramu walii galuu, wal jaallachuu, wal dhaga'uu, wal hubachuu, waliif ta'uu kan hundumaa irratti hundaa'eeti. Gaa'ila keessa wantoota baay'eetu jira. Tokkoffaa dinagdeen jira gaa'ila keessa. Hawaasummaan jira gaa'ila keessa. Hawaasummaan. Dinagdee gaafa jettu maatiin tokko yoo walii gale, yoo wal jaallate, yoo ati kana godhi an kana godha yeroo jedhu irratti hojiisaa guyyaa irratti yoo walii gale dinagdee guddifata. Dinagdee yeroo jennu nyaatuma ijoolleen isaanii nyaatan jireenya isaanii ittiin jiraatan guddifachuuf waliigaltee murteessaadha. Dhugaadha. Yeroo ammaa kanatti waliigalteeyyuu wanti baay'een nama dadhabsiisa. Walumaa galteeyyuu walumaa galaniiyyuu wanti baay'ee rakkoodha. Ta'uutii garuu butiin kuni baay'ee dhumamee utuu dhume maaliif barbaachisummaa eessumatti iyyuu jalqabe jechuun waa'ee haadha manaa isaadhaa hin fuudhaanii haadha manaa isaa godhatee wajjiniin jiraataa haadha ijoollee isaadhaa utuu fedha seen ta'in maaliif fuudhaan kan isa jaallattu biraan jirti ta'akko. Innis carraan na bu'e. Carraa kee barbaadadduudha. Seenis nama jaallattutti heerumtee jireenya ishee gaarii godhattee akka jiraattuuf carraa kennuufiti isaanirra ture dhiironni yaada. Haa ta'uutii erga ta'ee booda immoo dubartoonni baay'ee rakkatu jechuun wanta fedha isaaniitiin ala godhan gatii ta'ee fi wanta barbaadanii keessa hin jirre gatii ta'ee fi immoo amma iddoo tokko tokkotti erguma butamaniyyuu ka'anii ba'anii hin galle yoo jedhan illee hawaasa keessatti fudhatamummaan qabaatanii sodaa sanaa waan hunduma danda'anii gaa'ila maatiidha kabaja qaba gaa'illi wanta ta'eefi erga dhufeera gara adda addaatiin dhufa waan ta'eef gaa'illi erga dhufeetii fudhatanii kan isaan jiraatan egaa sana keessatti gammadduu ta'uu dhiisuun immoo haati gammadduu ta'uu dhiisuun mana miidha sababiinsaa haadha bira oolu ijoolleen haadha wajjiniin oolu wanta baay'eetu jira isheerraa fuula isheerraa miira isheerraa wanta baay'ee ilaalu sana fudhachaa guddatu borii ijoollee fillee wanta baay'ee miidhaa qabudha yaada. Sammuu ishee miidhamaa waan ta'eef mucattee. Fi miidhamtuu yeroo taatu ijoollee ishee fillee wanta gaarii miti kan isheen haasoftullee haa ta'u kan isheen agarsiistu haa ta'u fedha isheen aladha bakka deemsisuun kan jiru fedha isheen aladha waan ta'eef wantootni baay'een dhiibbaa uumu jedhee yaada. Egaa gaa'ila keessatti akkuma jalqaba kaasne gaa'ila jechuun dhaabbata yookiin immoo dhaabbata waliigalteedhaan namni lama nama lamarrayyuu kan darbe maatiin yoo irratti waliigalan keessattuu garuu fedhii namoota lamaatiin ni guddaani. Nama lama mallatteessa malee baay'ee jira. Fedhii namootaa kan keessatti garuu butii keessatti fedhii nama tokko qofaatu eegama jechuudha. Namicha dubartii sanarraa yookiin shamara sanarraa fedhii qabu qofaatu waan sana galmaan gaachuuf deema waan ta'eef
rakkoo jireenya keessatti dhufullee amma fakkeenyaaf namni tokko yoo wal jaallate dhuguma jaalala walirraa qaba taanaan namni lamaan fedhiidhaan walitti dhufa yoo ta'e yoo qabeenyi jiraachuu baatellee qabeenya sana akkamitti akka argatan jireenya dhufuu danda'u sababa sanaan dhufuu danda'u akkamitti akka keessa darban irratti walii mari'atanii yoo deeman sammuu ofii amansiisaniiru waan ta'eef keessa darbuun hin danda'amu. Jireenya akkamitti achi bu'uun akkaataa ijoollee horatan akkaataatti dinagdee horatan akkaataatti jiruuf jireenya isaaniitti fufan mariidhaan gochuu danda'u yoo mariidhaan yookiin immoo jaalalaan walitti dhufan ta'e. Butii keessatti garuu dubartiin sun fedhii isheetiin osoo hin taane itti yaaddee osoo hin taane tasa waan ishee mudatuu fi jireenya dhaqee achitti argitu sanaaf wanti hunduu haaraatti ta'a. Jireenya sana keessa darbuudhaa fi waan hedduu itti ulfaataa dabarsiti jechuudha. Keessumattuu amma iddoo kanatti daa'ima ishiitiif nyaachisuudhaaf daa'imni tokko guddachuudhaaf waggoota lamaan jalqabaatti akka seeraatti nyaata madaalamaa argachuu qaba. Fedhiinsaa eegamuu qaba. Wanta hedduutu guutamuu qaba. Sana keessatti dubartiin kun daa'ima kana waan nyaachistu dhabdee hedduu akka wajjin rakkattee hojiillee daa'ima baadhattee hojii hojjechuudhaaf rakkoo guddaan akka ishee mudate achi keessatti waa hedduutu ilaalama jechuudha. Kunu dheela guddaa qaba jechuudha. Kanaaf aadaa fuudhaa fi heerumaa jiran keessaa butiin miidhaa guddaa akka qabuu fi dubartoota irratti illee keessumattuu maatii tokko yoo dubartiin tokko ga'umsa qabaatte yoo fedhii qabaatte yoo jaalalaan jiraatedha maatii guddiste keessumattuu daa'ima guddisuu keessatti gahee guddaa manatti haadha bira kan oolu daa'imni waan ta'eef keessattuu yeroo adda addaatti abbaadha kan baay'ee waa barbaadu waan ta'eef sammuunis miidhamu isheenis daa'imnis xiinsammuun miidhama dhaloonni xiinsammuudhaan miidhamee guddate immoo biyyaafis ba'aa ta'a. Egeree biyyaatiif addunyaatiifis rakkoo ta'a waan ta'eef carraa dhufu keessatti rakkoo guddaa ta'a. Kanaafuu seenaa kanarraa waa hedduu baratamuu danda'a jechuu barbaadeen. Kanaafiyyuu dhaggeeffattoota keenyaa fi butiin kan hin jajjabeeffamnee fi kan bakka kamittuutti mormamu waan ta'eef bara seenaa kana keessatti keessumaa jaarraa 21ffaa kana keessa immoo waliigalaniyyuu jette isheen amma waliigalteen hin cima waan ta'eef jireenyi waliigalanii gara jireenyaatti dhufuudha. Amma seenaa jiraatame kanarraa maal hubattaa hin butamte ergi butamtee booda bu'aa bahii jireenyaa hedduu dabarsite mucaa godhatte jireenyi hin jiru mana kiraayii kaffalachuu hin dandeessu jireenyi magaalaa Finfinnee isuma dibeettuudha. Haala hamaa keessa jirti mucaan ishee mucaa kollee gatuu kajeeleera. Namni tokko mucaa isaa gatuu jechuun sadarkaa kamirra gaafa ga'uudha kan jedhu baay'ee waan nama dhukkubsu waan ta'eef kun ilaalamuu qaba. Butii yeroo jedhamu immoo nama hin jaallanne tokko wajjin dhaabbata hundeessuun hin danda'amu. Nama hin jaallanne wajjin nama waliin galle wajjin dhaabbata hundeessuun hin danda'amu waan ta'eef humnaan dhaabbata bordiigamu hundeessu jechuudha. Dhaabbata bordiigamu jechuudha. Inni tokko hin jaallatu taanaan dhaabbata tokko gaafa hundeessitu waliigaltee hundeessita dhaabbata sanaa nama jaallatuu fi nama wantichatti amanuutu hundeessa mitiiree. Inni kunis akkuma kanaa dhaabbati namni waliin gallee hin diigama mitiiree. Kanaafuu hin diigama. Maal jedhama? Even isarra darbee ijoolleen ishee dhalli isheen godhattu isaan haadhaaf abbaan yeroo waliin morman yeroo walitti dheekkaman yeroo hundumaa maatii jeeqama waan ta'eef maal argu ijoolleen isaanii jeequmsa kan argu ijoolleen isaanii illee. Jeequmsi mana isaanii keessatti ta'e mana nama hundumaa jiraa jedhu borgaafa gaa'ela godhatanillee borgaafa ofii isaaniitii bultii ijaarratanillee waan abbaa isaaniif haadha isaaniirraa dhaalan sanatu. Sanumarra deebi'u jechuudha. Kanaaf maayidha Oromoon haadha ilaaliin tala fuudhi kan Oromoon jedhu maaliif waan jechuun kana hojii kallattii walitti dhufuu baatellee yoo haati nagaa taate intalli nagaa taati yoo haati waa hojjechuu beekte intalli waa hojjetti yoo haati abbaa manaa kabajje intallis kabajjii jechuudha. Maatiin akka ittiin hundeeffame garuu kanaafi. Fakkeenya ta'a jennee bu'aa qaba jennee hin yaadnu waan ta'eef itti fufne. Egaa waa'ee butii irratti wantoota baay'ee dubbanne nuti ogeessi immoo maal jedhaa kan jedhu waliin daawwannee dhaggeeffannee kan deebinu ta'a dhiifama. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma dhimma butii irratti waan baay'ee dubbatteetti kan rakkoon ishee irra ga'e jechuukooti. Ogeessi immoo dhimma kanaa irratti maal jedha kan jedhu yaada ogeessaa dhaggeeffannee kan walitti deebinu taana. Gara boodaatti immoo odeeffannoo sila addaan kunnes qabannee dhufna nu waliin tura. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii haadha maatiiti. Qophiin haadha maatii sanbata dura yeroo mara dhimma maatii dhimma hawaasaa irratti xiyyeeffachuun qophii isin bira ga'udha. Qophii keenya har'aatiin immoo sa'aatiitti ogeessi maal jedhee irra geenyee jirra. Seenaa jiraatame irratti kan nuti dhageenye waa'ee mucaa yeroo malee butamteeti. Amma immoo dhimma butii irratti ogeessi maal jedha jechaa jirra. Ogeessi nuti har'aa dhimma butii irratti qabannee ogeessi seeraa jechuudha. Obbo Daawit Tamasgeen jedhamu bulchiinsa magaalaa Shaggaritti itti
gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Sulultaati. Egaa obbo Daawit Tamasgeen yeroo keessan isa qaalii irraan qooddanii butii jechuun waan hawaasa miidhaaru waan ta'eef kanarratti ibsaa nuu kennuudhaaf hayyamamoo ta'uu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota sagantaa Adamaatiitiin guddaa isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jennamee. Isinis galatoomaa inni kanarratti yaada ogummaa seeraa akka kennuuf affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Galata argadhaa. Egaa yeroo ammaa kana hawaasni keenya mirgaaf dirqama isaa beekee nagaadhaan akka jiraatuu fi keessumaa qaamni seeraa immoo kan irratti hojjechaa jiru keessaa isa tokkodha. Qophii keenya keessatti mucaa durbaa waggaa 16 osoo hin guutin osoo kutaa 4 barattuu namni ta'e tokko gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi gaaffii jaalalaa sana fudhadhu jechaa utuu jirtuu umurii ishee waggaa 16 hin ta'in butamteetu jira. Butamtees maatii ishee wajjin jirti yeroo har'aa mucaan kuni mucaas daa'imas godhatteetti amma umurii ishee waggaa 16 otoo hin taane waggaa 16 ol ta'eera yeroo har'aa kana daa'ima godhatteetti gaa 3 dura dhimmi kun kan raawwate mee kanaan wal qabsiifnee hawaasni keenyas dhimma butii irratti hubannoo gadi fagoo akka qabaatu jecha kan nuti isin afeerre waan ta'eef butii bakka meeqatti qooddanii ilaaltu butiinoo miidhaa akkamii hawaasarraan gaa kan jedhuu fi gabaabsitanii ija seeraatiin maaltu jira kan jedhu yaada gabaabduu akka nuu kaaftaniif barbaade. Ulfaadhaa. Egaa butiin miidhaan namarraan ga'u miidhaa guddaa qaba. Sammuu irratti miidhaa qaamaallee geessisuu hin danda'a. Butiin gaafa butamu tola jedhamee nama fuudhamee deemamanii fedhii ala jechaadha. Fedhii ala gaafa ta'u immoo miidhaan qaamaa raawwatamuu danda'a jechaadha. Reebichi adda addaa fedhii malee waan ta'eef jechaadha. Isarra darbee immoo meentaalii yookaan immoo sammuu saayikooloojikaalii miidhamuu hin danda'a waan ta'eef achi booda immoo mucaan kun hawaasa keessatti hawaasa wajjin jiraachuu hawaasatti makamtee akka nama guutuu tokkotti of ilaaluu rakkoon ishee qunnamuu waan danda'uuf miidhaan qaqqabsiisu butii wajjin waan wal qabatu guddaadha. Miidhaa qaamaa fi miidhaa sammuu jennee kaa'uun hin dandeenya jechaadha. Egaa butiin seerri akka keenya kan federaalaa kan inni kaa'u gosa lamaan kaa'ee jira jechaadha. Inni tokkoffaan dubartii butamtee jedhee kaa'ee jira. Inni lammaffaan immoo ijoollee gaa'ila hin geenye kan butamtee jedhee kaa'ee jira jechaadha. Ijoollee mareen keenyas ijoollee gaa'ila hin geenye umuriin isaanii naannoo 18 hin guunne irratti xiyyeeffata waan ta'eef isa ilaaluun barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf naannoo keewwata 589 yoo ilaalle ijoolleen gaa'ila hin geenye yeroo butamtutti egaa namni gaafa ijoollee durbaa gaa'ila hin geenye butu waa adda addaatiin buta. Humnaan butuu danda'a yookaan doorsisaanii dirqisiisaanii daba adda addaadhaan gowwomsee maaliif sammuun isaanii murteessuu fi ga'aami. Ijoolleen kun daa'ima harka namaa jalatti buluu of danda'anii waa murteessuu yookaan inni kun gadheedha inni kun immoo gaariidha jedhanii adda baasuun beekan ijoolleen kun. Kanaaf ijoollee jedhee taa'e seerichis yoo ijoollee kana gaafa butuu gowwomsee butuu danda'a jechaadha. Doorsisoon jira, dirqisiisoon jira, dabe adda addaa jira, gowwomsuun jira jechaadha. Gowwomsuun kun baay'ee gaafa kaasnu waan salphaadha fakkaachuu danda'a. Amma ijoolleen waama xiqqoo argiteenitu gammaddi. Booda isaa maaltu dhufaa? Konsekwensiin dhufu boodi isaa maalidha jettee tilmaamtu gara fuulduraatti. Namtichi kun kan inni naan jechaa jiru dhugaadha jettee hammuma dissaayid gooti yookaan hammuma murteessiti jecha. Duuba isaa ilaaltu. Maaliif ijoolleedha waan taate jechaadha. Kanaaf namni baay'ee ijoollee irratti kan inni butii geggeessuuf yookaan immoo butii warri raawwatan kun shakkamtoonni yookaan yakkamtoonni butii raawwatan kun yeroo baay'ee sammuu isaanii ijoolleen kun yaadanii tilmaamanii murteessuu waan hin dandeenyeef gowwomsuu irratti fayyadamu jechaadha yeroo baay'ee. Kan nuti irratti haasaa jiru waa'ee butii umurii maleeti. Butiin gosa lamatu jira jettanii dubartii umuriin geessee butamtuu fi utuu umuriin ga'iin butamuudha. Keessumaa kan umuriin utuu hin ga'iin butamu kuni dhiibbaa guddaa fidaa adabbiin isaallee wal caalaadha. Gama keessanii kan ka'aa jiru. Mee kanumaan wal qabatee
amma akka aadaa duudhaa hawaasa keessa jiraannu keessatti durbi tokkos erga butamtee booda yooma abbaa warraa yookiis nama ishee bute sanaa wajjin walquunnamtii saalaallee hin raawwattu ta'ee deebi'anii galuun hawaasa keenya biratti sodaatamaadha, akka qaaniittis ilaalama. Yeroo tokko immoo maal jedhama hawaasa biratti, egaa sichoo butamteetta waan ta'eef yoo jaallachuu baatte illee amanii fudhadhu sicha abbaa manaa keeti jedhanii gudeeddisa irratti raawwatanii kana booda yoo baate eessayyuu dhaquu hin dandeessu, mirga hin qabdu, addunyaan sitti dukkanofteetti, carraan kee kanuma jedhanii nama isheen hin jaalladne sanaa wajjin akka isheen jiraatu gochuun aadaan hawaasaa kun jira. Kanarratti seerri maal jedha laata? Egaa akkuma tikaasti hawaasi keenya yeroo baay'ee ijoolleen gaa'ila hin geenye gaafa isheen butamtu fudhatee mana isheetti galee butee fudhatee mana isheetti galee wajjin jiraachuu jalqabdu maal bareedachaadha. Jaarsummaan yoo ergame kana booda naman taatu mucaan kuni kana booda yoo deebite jedhanii waan baay'ee haasa'u. Aadaa keessatti deebi'uun butamtee deebi'uun safuudha jedhanii haasa'u. Garuu seerri keenya akkasiin jedhu jechaadha. Yoo mallee gaa'illi kanarraa kan ta'e butii kanarraa kan ta'e fuudhaaf heerumni illee yoo raawwateera ta'e gochi raawwatame sun yakka waan ta'eef gaa'illi illee yoo raawwatameera ta'e yookaan fuudhaaf heerumni yoo raawwatameera ta'e yakkicha itti gaafatamummaa irraatii isa nambisuu jedha. Maaliif seera yakkaadha kan inni cabse, seera yakka raawwate waan ta'eef yoo mallee safuudha jedhanii maatiin lakki ammaa booda galteennaan ta'uu namni waa baay'ee siin jedhaa, anaanis siin jedhaa, maatiin ofiis hin sodaata baay'ee. Maatiin yeroo baay'ee ofiis hin sodaataa jechaadha. Maal naan jedha namni kunoo ijoollee mucaa butamtee deebiteetu guddisaa jirta naan jedhaa jedhaniitu maqaa isaaniif jedhaniitu jireenya ishee hin barbaanne umurii hafan kana keessatti hamma lubbuun ishee darbutti akka isheen jireenya hin barbaanne jiraattu godhuu jechaadha. Garuu seerri akkasiin jedhu jechaadha. Wanti akkasii raawwatamee yoo argame inumaayyuu kanneen amma jenne safuurraa kan ka'e dhiibbaa maatiirraa kan ka'e isheenis sammuu ishee amansiistee yoo gaa'ila keessayyuu yookaan fuudhaaf heeruma keessayyuu yoo galte namticha kana godha mucayyoo kana namni butee itti gaafatamummaa seeraa jalaa hin ba'uudha. Kana jechuun atliist yoo xiqqaate hidhaa cimaa waggaa 5 hanga waggaa 15 ga'u akkaataa badiisaatti itti gaafatamaa jecha. Kanaaf hawaasi kan irraa barachuu qabu butamteeyyuu mucaan kun normaalii seeraan gaafatamee iddootti deebisanii maatii mucaa fuudhanii guddisanii jireenya isheen barbaaddu hawwitu jiraachisuudha malee aadaatu jira. Aadaan akkasi jedhamee aadaan baay'ee aadaan keenya aadaan Oromoodha butiin jajjabeessu. Jajjabeessu tasayyee sirna gadaa keessatti ilaaluu hin dandeessa. Adabbii adda addaa bootiin gadaan keenya kaa'anii jiru jecha. Namni bute hamma madaa'amu akka qabu sangaadhaan, qarshiidhaan, maatii dhiifama gaafachuudhaan, yaa ari'amuudhaan adabbii akkasii geessisaa jechaadha. Akka seera yakkaa keenyaa olitti adabbii guddaatu geessisa. Kana jechuun hin jajjabeessu jechaadha. Maatiin keenya garuu maal jedhanii fudhatu jechaadha. Mucaan durbaa yookaan immoo mucaan gaa'ila hin geenye gaafa butamtu erga butamtee booda baddee dhuftee erga haadha manaa taate booda galuun sirriin aadaan safuudha jedhanii fudhatu jechaadha. Kanaaf seerri keenyas hin jajjabeessu aadaan Oromoodhaas kan hin jajjabeessu jechaadha. Butii irratti ejjennoo yookaan tarkaanfii fudhatu. Karaa lamaanuu karaa seeraas karaa aadaas waan cimaadha waan ta'eef namni irraa barachuu yookaan immoo namoota biraa barsiisuun barbaachisaadha kan jedhu kaasuu barbaada. Mee kanumaan wal qabatee namni tokko ergi butamee gaa'ila dhaabbatee daa'ima godhatee booda tarii yoo maatiin sun deebi'ee wal kasasee utuu umuriin koo ga'inan butamee utuu umuriin koo ga'in na butte jedhee namni sun dudduuba deebi'ee nama yakka irratti raawwate sana himachuu danda'a. Yeroo darbaan qabu. Maaliiflee seerri yakkaa butiin yakkaa jedhee kaa'eera. Akkan silasii kaasee naannoo keewwata 589 irratti ijoollee gaa'ila hin geenye butuun yakkadha jedhee kaa'ee waan jiruuf yakka keessaa immoo yakka cimaa adabbii cimaa hordofsiisudha jedhee waan kaa'ee jiruu fi namni miidhame sa'aatii kanatti yeroo butametti mirga koo kabachiisuu hin dandeenye jettee yeroo tokkorra kaatee mirga ishee kabachiisuu yoo barbaadde sirni gaafatamummaa namticha bute irratti waan hin mirkanoofneef hin jiru jecha. Kanaaf tootaalii himachuuf waan ishee dhawwatu yookaan itti gaafatamummaa hordofsiisuuf waan ishee dhawwatu hin jiru jechaadha. Yeroo kamiyyuu butiidha taanaan
butiin tootaalii yakkaan dhorkamee waan jiruuf seera yakkaatiin dhorkamee waan jiruuf yeroo kamittiyyuu himachuu fi yookaan eeruu ishee dhiyeessattee yakka raawwateef itti gaafatummaa seeraa argatu gochuu hin dandeessi jecha. Hayyee meegaa kanumaan wal qabatee isinii akka bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaati. Dhimmoonni kanaan wal qabatan hedduun isaanii isin bira hin dhufu waan ta'eef keessumaa namoota naannoo magaalaa Finfinneetti dhiyoo jiran kana keessatti darbee butiin kun akka jirutu ka'a waan ta'eef mee isin namoota hawaasa naannoo kana jiru akkamittiin barsiisaa jirtu? Keessumaa yeroo baay'ee wanti seeraan wal qabate gaafuma nama tokkorraa yakki ga'u yakka sanaaf gara dhugaasaa barbaadanii deebii kennuu irra darbee hubannoo hawaasaa cimsitanii hawaasa kana bira geessanii haasoftanii hawaasa kana wajjin mariisiftanii yakkoonni akkasii akka hin dhumneef irratti hojjechuu irratti maal fakkaattu jennaa walumaa galoo dhaamsa maalii dhaamtu yakka akkasii akka hin dhumneef kan jedhu. Dhugaadha akkati kaastetti jalqaba nama adabuun kaayyoon seera yakkaa keenyas nama barsiisuudha. Nama barsiisu immoo labsii 214 muraa 2011 mana hojii abbaa alangaa naannoo Oromiyaa hundeessuu ba'e labsii kanaani gahee abbaa alangaa keessaatii naannoo keewwata 7 irratti aangoo abbaa alangaaf kenname jira jechuudha. Tokko isa keessaatii maanyi hubannoo seeraa hawaasaa cimsuudha. Hubannoo seeraa cimsiteetu akka inni yakkarraa ofitti sugoota akka inni yakka keessan gallees gootaa jecha. Yoommoo namni addarraa yookaan immoo yakka raawwate yoo jiraate immoo akka inni saaxilee eeruu kennee seeraan namni yakka raawwate immoo akka inni gaafatuuf kana hundasaa ofiis akka eegu hawaasas akka eegu biyyas akka eeguu fi hubannoo seeraa dirqama aangoo yookaan immoo aangoo nutti kennamedha jechaadha. Kanaaf bu'uuruma aangoo keenya sanaanii keessattuu butii wajjin waan wal qabatu naannoo magaalaarra jirra. Magaalaa keessa hangas mara baay'ina hin qabaatin iyyuu butii malee naannoo mana barumsaatti kennina jechaadha hubannoo seeraa. Because ijoolleen amma siin jechaa jiru ijoollee gaa'ila hin geenye yookaan immoo hubannaa dhimma akkaataatti namni butamuu yookaan immoo namni nama butu akkaataan itti nama gowwomsee bifa adda biraatiin dhufee butu jira waan ta'eef sila kaasneerra isa sanarraa akka of eeganiif mana barumsaatti hubannoon kenninaa jecha. Hawaasaaf hin kenninaa akkasumas immoo biroosharii adda addaadhaan toora feesbuukii keenyaanis kenninaa jecha hubannoo baay'ee himna. Hawaasni bal'aan kanarraa barate akka inni ijoollee isaas eegu ijoolleen isaa immoo akka isheen of eegdu gocha akkasii yoo raawwatame immoo eeruu kennuudhaanis ta'e ragaa ba'uudhaanis seera yakkaa kana bira dhaabbatanii yookaan immoo qaamolee seeraa bira dhaabbatanii yakkamtoota yookaan shakkamtoota kan akka saaxilanii seeratti dhiyeessan gochuudhaan hubannoo seeraa kennaa jirraa jechaadha. Dhumarratti dhaamsanii dhaamuu barbaadu akka ogeessa seeraa yookaan akka abbaa alangaa tokkotti butiin miidhaa baay'ee nama irra qaqqabsiisa. Hawaasa diinagdee irratti uummata irratti darbees nama miidhame sanarratti miidhaa qaamaa miidhaa sammuu fiduu waan danda'uu fi namni hunduu kana hubatee yakka kanarraa akka of ittisu naannoo isaatti immoo wanti akkasii yoo raawwatamee jiraate immoo qaamolee seeraaf keessattuu abbaa alangaaf eeruu kennee yakka kana ittisuu dhabamsiisuu akka dandeenyu ergaa koo dabarsuun barbaada. Tootaalii kallattiidhaan butiituu hin taane fakkaattiin butii fakkaatu doorsisanii butuuf fakkaatu dirqisiisanii butuuf fakkaatu yoo jiraate ta'e calaqqiin akkasii yoo jiraate ta'e namni hundi kamiyyuu kutaa magaalaa Sulultaa bichaatu hin taane naannoo Oromiyaa keessa kan jiru namni kamiyyuu waajjira abbaa alangaatti yoo jiru dhaqee eeruu kennee wanta akkasii na shakkisiiseera deemsi kanaa butiitti siqaa jira. Kanaaf utuu yakki kun hin raawwatiin wanta kanaa achumatti akka dhaabbatuuf tarkaanfiin akka irratti fudhatamuuf jedhee yoo inni eeruu kenne waajjirri abbaa alangaa kamiyyuu kana ittisuu fi dhaabbatee yeroo hundaa hojjeta waan ta'eef yoo kana godhan gaariidha kan jedhu kaasuun barbaada. Hawaasi bal'aallee dhimmoota kanarratti qaamolee haqaa qaamolee seeraa wajjin walii galee hojjechuun barbaachisaadha. Maaliif qaamni seeraa kun waan addaan qabu ragaansa hawaasa ija hawaasaarra dhaabbateetu ragaarra dhaabbateetu kan inni murtoo kennu jechaadha. Yakka kana kan hir'isu qobaasaa hin danda'u waan ta'eef hirmaannaan hawaasaa yakka kana dhabamsiisuu fi hirmaannaan hawaasaa guddaadha waan ta'eef jechuun barbaadaa ulfaadha. Hayyee obbo Daawit Tamasgeen bulchiinsa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Sulultaa
yeroo keessan irraa nu qooddanii dhimmi butii dhimma hawaasa miidhuudha waan ta'eef nummoo itti gaafatamummaa qabnaa. Karaa kanammoo waan dandeenyu gahee keenya baanna jettanii akka ittiin yaada nuuf kennuuf ayyamamoo taatanii yaada nuuf kennuu keessaniif maqaa sagantaa haadha maatii Hiyyoobii miidiyaan qophaa'ee AMFM 96.3 irratti darbuun guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa isiniin jenna. Isinis ulfaadhaa galatooma. Mama. Ayo. Tete. Harme. Egaa dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee jirraa seenaa jiraatameen Ogeessi maal jedhee seenaa jiraatameen dubartii butamteen seenaa ishii hordofnee san booda immoo ogeessi maal jedha san jedhu irratti immoo ogeessi waan seeraan wal qabatu waa hedduu kaasee jira. Keessumattuu namoonni dirqamaan butiidhaan bultii ijaarratan fedhii isaanii yoo hin ta'in iddoo lamatti qoodee kaa'eera ogeessi seeraa kuni. Yoo fedhiidhaan hin ta'in fedhii malee yookiin butiidhaan yoo ta'e achiillee galanii jireenya karaa seeraatiinis gaafachiisuun akka danda'amuu fi achiillee jireenya san keessaa baatee jireenya biraa jiraachuudhaaf carraan akka jiru kaafamee jira as keessatti jechuudha. Seenaa jiraatamerraa waa hedduu barannee achumaan dabarree immoo ogeessi seeraa kunis waa hedduu nuu kaase. Kana keessatti namoonni waan isaan mudate keessatti kufanii hafuurraa malatti yoo barbaadan karaa adda addaatiin karaa seeraatiinis haa ta'u seerri kan biyyaas kan addunyaas waa hedduu kaa'ee jira waan ta'eef karaa seeraatiinis yoo deemame keessumattuu aadaa hawaasaatiin achi keessatti qabamtee aadaaleen miidhaa qaban jiru achuma keessatti jechuudha. Isan keessaa baatee karaa of amansiisteen jechuudha. Sammuu kee deebistee ijaarte gara dandeessutti deebi'uu dandeessa. Amma dubartiin kunis gara barnootaallee osoo dheebottu akka dhabde kaasaa turte waan ta'eef as keessatti barnoota isheesitti deebitee akka barachuu dandeessu as keessatti gorsa bultii ishii asumaan jabeeffattee barnoota isheesitti deebitee waan yaaddu sana waan ganama abjootte sana qaqqabu akka dandeessu as keessatti waliigalaan ilaaluun hin danda'ama. Dhugaadha. Egaa egii kanarraa ammana jennee ogeessis waa jedheera waan ta'eef butiin kallattii kamiiyyuu gaa'illi butiiyyuu hin jennu yeroo ammaa kana butiidhaa fi keessumaa naannoo magaalaa Finfinnee keessatti bosonni magaalaa Finfinnee keessa hin jedhe bosonni hin jiru waan ta'eef namni iddootti wal butuu hin qabu eeyyii namaan dhagaama mitiiree magaalaa kana keessatti wal butuu hin danda'u. Gaa'illi fedhiin alaa kamillee hundee akka hin qabnee fi dhaabbata utuu walii hin galin ijaaramee diigamuu danda'u ta'uusaa beekanii dhaabbata ijaaran kana yookaan bultii ijaarrachuuf itti adeeman kana walii galanii yeroo rakkinaattis yeroo gaariittis yeroo gammachuuttis yeroo gaddaattis yeroo kamittiyyuu wal bira dhaabbatanii mana isaanii ijaaranii dhaloota uumaan akka isaan itti fufsiisaniif isaaniif kennu akka itti fufsiisan wal ta'anii gochuu qabuun jedhaanii. Egaa yeroo walii galtu wanta baay'eetu sii milkaa'a. Utuma milkaa'ullee baatee wanta keessa jiraattu sana amanteef gammaddee yeroo jiraattu wanti baay'een toora qabata. Sanaaf wanti guddaaniif inni hangafa ta'uu qabu walii galtee jaalalaa fi itti amananii itti galuu irratti gaa'ila kun sirriitti itti yaadamu wanta qabu. Dhiirota biratti miti reekuun si'a baay'ee kan mudatu durbee ammarraatti butteen beektu. Maal jalqaban jedhu miti. Addunyaa ammayyaa keessatti xiqqoo wanni akkasiis jiraachuu danda'a. Gamanaanis ta'e gamasiin wanti fedhiidhaan hin taane yookiin fedhii namoota lamaaniitti walitti dhufee wanti hin ijaaramne gaarummaan qabaatu. Haadha manaa yoo gammadde wanta hundumatu wal qixxaata waan ta'eef haadha manaa isin jaallattu fuudhuu irratti xiyyeeffadha. Gamanumaaf dhiirotaa fuutuun ergaa kana waan jaallataniif qofatu hin taane. Asitti falmaa jirti argitee dubartoota bakka buutee. Waa malaalanii itti tolteef haadha manaa kootu taateedhanii waan yaadaniif qofatu hin taane ishee bira miira akkamiitu jira yoo isee kana fuudheen anaaf nama akkamii ta'uu dandeessisa jedhu sirriitti irratti xiyyeeffachuu qabu mata duree keenya ta'uus baatu sanumarraa dhufa waan ta'eef jedheetanii dhiirotaaf ergaa godhamsa. Galatoomi. Tole kanumaan wal qabatee sila odeeffannoo muraasa dhaggeeffattoota keenyaaf akka laannu kennaa jalqabnee kan nurkattafe keessaa waa muraasa kaasuudhaafi waa'ee dubartii Muniibaa Maazaarii jedhamtu dubartii biyya Paakistaan cimtuu rakkoon irra ga'ee garuu rakkoo sana keessa darbitee
har'a sadarkaa gaariirra jirtu kaasaa turre miti. Egaa rakkoon gaafa namarra ga'u keessa darbanii namootaaf fakkeenya ta'uun yookaas immoo wanta darbe sana akka namoonni salphisanii ilaalanii yoo narra ga'eeyyuu annan ce'a jechuu akka danda'an miira yookaan onnachuu akka isaan danda'an gochuu keessatti. Seenaa jiraatameedha misheedhaaf. Seenaa jiraatame. Dabarsiteetti dubartiin kun dhugumattuu waa hedduullee qabdi. Ogummaa aktivistii wanni miidiyaa irrattis waa dubbisuu irratti artistii waa footoo kaasuudhaan moodeelistiidha weellistuudha haasaa dadammaqsiisaallee kan haasoftuudhaan yookiin immoo haasaa motiveeshinaal spiikar yookiin immoo nama dadammaqsu haasa'uudhaanis kan beekamtu badhaasawwan idil-addunyaa hedduus kan argatte jechuudha hojiiwwan hojjette kanaaf fakkeenya nama hedduu ta'uu dandeessi ishiirraallee. Namni amma seenaa ishii dhiyeessine seenaa jiraatamerraa waa hedduu barachuu akka dandeessuuf yoo qophii kana dhaggeeffachaa jirti ta'e kana keessaa ba'amuun akka danda'amu hubachuu dandeessi jechuudha. Waa hedduu kaasuun danda'ama achi keessattis jechuudha kan nama dubartii kanarraan alattis biyya keessattis wantoonni hedduun jiru. Mee gara biyya keessaattis yoo dhufne dubartoonni waan biyya alaa qofa haasa'utu hin taane biyya keenya keessa dubartoota ciccimoo gama siyaasaan gama hawaasummaan gama dinagdeetiin gama waan hundumaatiin mootii jaalalaa kan jedhaman dubartoonnis jiruudha mitiire kanumaan wal qabatee dubartoota ciccimtuu akka biyya kanaatti sadarkaa hooggansaarra jiran hedduutu jiru bu'aa bahii hedduu keessa darbanii jireenya isaanii fooyyessuu ofirra darbanii maatii isaanii maatirra darbanii biyyaafillee kanneen bu'aa buusan jiru isaan keessaa namoota baay'ee kaasuu dandeenya waan ta'eef mee. Waa'ee isa silaa jettee ati haasa'uuf jennaan yeroon keenya nuun ga'umee booda irratti deemna jennee sana itti si fufsiifna. Bakkuma addaan kutteetti itti nu deebistee jirta galatoomi. Seenaan kunis akkasumadha. Seenaa jiraatame kana amma kaafameenis wal fakkaachuu danda'a. Profeesar Buzunesh Miidhagsaa jedhamu amma sadarkaa guddaarra jiru garuu seenaa nama gaddisiisuu fi seenaa baratamu hedduu keessa kan dabarsanidha jechuudha. Adaamaatti nama barnoota baratanii. Profeesariin kun yeroo ammaa kana itti aantuu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo ta'anii hojjechaa jiru. Namni kun barnoota keessatti keessumaayyuu yeroo jalqabaa sana ilaalchi dubartii yoo baratte eessa geessi dubartiin beekumsi golaa olitti jedhamee ilaalchota dubartootaaf gadaantummaa qabamu hedduu ture cabsuudhaan jechuudha. Ammallee fooyya'insi guddaan jira. Dubartiin yoo baratte eessa keessi beekumsi dubartii gulantaa olitti yookiin gola keessatti kan jedhamu waa hedduu ture jechuudha miira dubartootaa kan tuquu fi kan cabsu jechuudha kanaan dura barnoota irratti. Namni kun maatii obboleeyyan 3 ta'anii dubartoota ta'anii barnoota jalqabanii yeroo sanatti afaan Oromootiin baratamaa hin turre afaan Amaaraatti manneen barnootaallee tokkorraa kaasee jechuudha naannoo Oromiyaa keessattuu jechuudha. Saniin yeroo mana barumsaa seenanitti. Afaan haaraa itti ta'uudhaan jechuudha mana keessatti kan haasa'an afaan Oromootiin kan itti dhalatanitti guddatan afaan hiikkatan afaan Oromootiin gaafa mana barumsaa dhaqan hedduu rakkatani. Sirnichi sirna afaan bara sana sirna afaan Amaariffaatiin barsiisa waan afaan hojiis afaan barnootaas hin taane jechuudha naannoo Oromiyaa keessatti yeroo sana afaan Oromoo jechuudha. Akkasitti mana barumsaa kutaa tokkoffaa keessatti hedduu akka rakkatan jechuudha afaan Amaaraa kana wal baruutti afaan kanatti wal baruutti hedduu mana barumsaatti akka rakkatanii fi waggaa 2ffaa booda kutaa 2ffaa booda afaan sanaan erga wal baranii booda mana barumsaatti baay'ee qacalee kan turanii fi barnoota isaaniitti tokkoffaa barnoota barattoota turan wajjiniin wal dorgomaa akka turan kaasa seenaa isaanii BBC'n dubbise jechuudha. BBC afaan Oromoo dubbisee kan kaa'e seenaa isaanii dubartiin kun egaa seenaa san keessa darbanii kutaa 11 ga'anii kutaa hanga 11tti barnoota sadarkaa gaariidhaan qaqqabanii kutaa 12ffaatti ture barnoonni kan qoraman yeroo sana. Egaa kutaa 12ffaatti barnoota isaanii yeroo qoramanitti waan isaaniin eegnetti isaan mudate jechuudha. Manni barumsaa sunis akka naannoo sanaattis maatiinis obboleeyyanis keessattuu dubartoonni sababa isaaniitiin mana barumsaatti namanii akka isaanii moodeela godhatanii mana barumsaa namman suni waan isaan irraa eegaa turan faallaatu mudate jechuudha yeroo sanatti. Waan tasaa isaan mudatee kutaa 12ffaatti barnoonni qabxiin dhufuuf hin dandeenye jechuudha. Baay'ee abdii kutatanii achi keessatti egaa seenaa qormaata irratti wantoonni isaan mudatan ture achi keessatti waan seenaan isaa bal'aadha gaggabaabsaa kan deemuu fi achi keessatti rakkoo isaan mudate kutaa 12ffaa kanatti qabxiin dhufuuf hin dandeenye achi booda TTI kan ta'e jedhamu ture barsiisota sadarkaa jalqabaarra kan turan yeroo dura ammallee hin jiru sadarkaa ammaa kanatti isa barachuudhaaf galmaa'uun dhaqeedhanii isan booda ana qofa miti kufaatii kootti
kan hamilee cabe maatii irraa kaasee obboleeyyan irraa kaasee shamarran ganda sanaaf mana barumsaa sana hundatu hamilee cabe jechuudha. Barsiisota ishee dabalata. Durumayyuu ilaalchi dubartiin baratte eessa geessi kan jedhamu heeruma dhoorkanii barsiisaa waan turanii fi sanarratti namoonni hedduun seenaa sanarraa kan ka'e hamileen isaanii cabe jechuudha. Sanagaa sanaanis hamilee hin cabne barsiisonni isaanii qabxiin kee kana miti jechuudhaan barsiisonni achi turan mana barumsaa irra deebi'ii guutii jedhaniini waggaa lammaffaatti irra deebi'anii sammuu ofii amansiisuudhaan dubbisuudhaan waggaa lammaffaatti qabxii 4 guutuu fiduudhaan. Guutuu ishee fidan? Guutuu qabxii guutuu 4 fiduudhaan. Piraayiveetii yookaan dhuunfaan irra deebi'anii qoramanii jechuudha. Kutaa 12ffaa achii booda baay'ee dorgomtuu ta'uudhaan mana barumsaa egaa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 yookiin immoo 4 kiiloo jedhamu keessatti achitti barnoota isaanii jalqaban jechuudha. Barnoota ogummaa fayyaa horiitiin jechuudha. Achitti kan baratan ta'uu agarsiisa seenaan isaanii jechuudha. Kan BBC wajjin gaafiif deebii taasisan jechuudha. Biyya alaattis baratan. Seenaan isaanii kana qofaa miti. Egaa bishooftuudhaa qabu ture dooktereetii achumaan kan horii jechuudha. Baratanii achi barnoota digirii 2ffaa biyya Indiyaatti achi booda digirii 3ffaa immoo Beeljiyeemitti barachuudhaan xumuranii amma egaa yeroo har'aa kana yuunivarsiitii Ambootti itti aantuu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo ta'uudhaan Piroofeesar Bizunesh Miidhagsaa seenaa hedduu gara nama nyaatuu fi irraa baratamu kan dabarsan jechuudha. Isaanis waan hedduu mana namoota hedduu yoo tuttuqxe yookiin immoo yoo rurrukutte seenaa nama hedduu kan osoo rakkinaaf harkan kenniin keessa darbanii sadarkaa guddaa ga'an hedduu argita jechuudha. Waan baay'ee irraa baratamuu qabudha kun jedhee yaada. Utuu yeroo sana yeroo namoonni tokko akkam ta'u beektaa abdiin irratti gatameenaan wanta irratti abdataman sana immoo fiixaan hin baasan taanaan ofii isaanii duwwaa miti kan isaan qaanaan namoota naannoo isaanii jiran yookaan namoota abdii sana irratti gataniif jecha dhiisanii wantoota dura silaa keessa tuun galiin darban sana keessa deebi'anii galu beektaa. Kanaaf yeroo sanatti utuu hin laafin utuu harka hin kennatin jabaattee har'a sadarkaa kana ga'uu jechuun seenaa irraa baratamuun irra jiraatudha. Dubartootaa fi hamileedhaa hin onnachiisa. Dhugaa baay'ee natti tolee tuman dhaggeeffadhu. Dhugaa seenaan akkasii yeroo seenaa akkasii dubbannu waa'ee nama sanaa cimaadha jennee cimina nama sanaa qofa dubbachuu miti. Jireenyi har'aa nama harkatti cimu isa durayyuu maali jechuu barbaade namni har'a nuyi seenaasaa haasofnu seenaansaa dubbatamuuf haasa'amuuf kuni gaafa seenaa sana jiraatu seenaan koo naa dubbatama gaaf tokko jedhee miti. Jireenya sanaan qabsoo qaban. Jireenya sana mo'achuudhaaf akkamittiin keessa darba yoon maal godheen addunyaa kana mo'adha yoon maal godheen jiraadha yoon hin jiraadhu ta'es hanga dhumaatti hanga lubbuun koo lafarra jirtu kana nan godha jedhee kutannoo qabuunitu hojjeta. Yeroo kutannoo qabaatee hojii kana hojjetu immoo maal ta'a karaa biraa waan sana hin mo'ata hin darba waan ta'eef seenaansaa utuu hin jaallatiin dubbatamaafi jechuudha. Kanaaf dubartoota ciccimtuu akkasii jira. Ammas immoo yeroo kana dubbannu dubartoonni ciccimoon akkasii miliyoonotaan lakkaa'aman akka nuu burqaniif maddaniif kan burqu bishaan mitiire baay'inaan akka nuu ba'aniif jechuudha. Baay'inaan akka nuu ba'aniif hawwineeti. Piroofeesariin kunis amma asitti deebisee ammas afaanitti fudhadha naaf galchi. Piroofeesariin kun ergaan barnoota sana darbee yuunivarsiitii seenee namoonni hedduun hamileen isaanii cabee dubartootaan barsiisnuudhaanii duubatti deebisan obboleeyyan isaanii dabalatee namoonni hedduun mana barumsaatti deebi'anii sadarkaa gaariirra akka ga'an kaasu seenaa isaanii kana keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti jechuudha 4 kiiloo yookiin immoo kiiloo 4tti yeroo barnoota eegalan illee dubartoota 4 wajjin akka seenan barattoonni shamarranii hedduun akka hin turre achi keessatti dorgommii hedduun akka ture dhiirota wajjiniin dorgomaa akka turanii fi san keessallee darbanii har'a sadarkaa kana ga'uutti hedduu gammachuu akka qaban kaasaa turan jechuudha. Kanaaf namni tokko nama tokkorraa fakkeenya fudhateeti namni kun akkasitti darbe jedhee kan biraa keessattis jireenya itti dhufu karaa biraatiin mala biraa barbaadu bakka tokkotti geesse yoo isin dabarsu ta'e karaa biraa barbaaduu qabda jechuudha. Karaa tokko irratti dhaabattee achitti hafuu hin qabdu danqaa tokko irratti hafuu hin qabdu achirraan hin taane taanaan ammas karaa biraa barbaadda jechuudha. Karaa biraan jira kun kana keessatti cichoomina yookaan immoo iddoo ga'uuf galma ga'uuf karoorsan sana bira ga'uudhaa fi karaan tokko yeroo didu karaa biraa yaaluu yookaan immoo wanti isaan yaadan akka isaan barbaadaniin deemuu dhiisuu mala yookaan akkaataa isaan barbaadaniin fi tattaaffii isaan mul'isanii wajjin wanti isaan mudatu tokkollee yoo ta'uu baate yoo kunillee mudate hin darbama jechuun yookaan immoo cichoomuun dubartoota biratti baay'ee murteessaadha yaada sababiinsaa tokkoon tarkaanfii dubartootaa amannes amanuu baannes qabsoo qaba.
Wanta baay'ee keessatti jechuun gara baadiyyaatti yoo ilaaltee ganama ka'uurraa kaasee nyaata qopheessuu mana barnootaatti fiiguu waanuma adda addaarraa kaasee as biyya keenya keessa iddoo biyya keenya yeroo jedhu iddoo amma as magaalaa Finfinneettis jechuudha magaalota keessattis ganama ka'anii ijoollee ofii geggeessuuni hojiitti fiiguuni halkan galuuni maatii wajjin illee yeroo dhabaadha kanaafiyyuu tokkoon tarkaanfiin isaanii qabsoodhaan kan guuteedha wantoonni baay'een immoo akka isaan barbaadanitti deemuu fi dhiisuu yeroo itti danda'u jira kana keessatti garuu cichoominaaf jabinni yookaan immoo wanta itti amanan yookaan waan borbiran gaa jedhanii yaadan tokkoof jiraachuun akkasumas immoo rakkoo isaan mudatu jabaatanii bira darbuudhaaf baay'ee kaka'umsa wanta nama laatudha seenaatiin nu kaaftee ibsuuf. Dhugaa ba'aan jireenyaa hedduunsaa mana keessatti ammallee xiqqoo akka addunyaan xiqqoo siqee jirutti wantoonni teekinooloojii walqabatan ammayyummaan barnootaa walqabatee wantoonni fooyya'an hanga ta'e jiraatullee ammas har'allee jechuudha ba'aa guddaa mana keessatti bultii keessatti dubartootarra jira. Sana keessa darbanii sana mo'atanii jiruu isaanii itti fufuuf keessumaa barnoota irratti dhiibbaa mana keessatti akkuma ati kaaste hojiiwwan adda addaa jira wantoota hojjetaman waan bilcheeffamaniin waan guddisa daa'immanii waan hedduutu ba'aa guddaatirra jira. Isa kana yoo waliin qooddatame namoota naannoo isaanii jiran yoo qooddatan yaada keessa jiran yoo waliin mari'atanii keessa darbuun hin danda'ama jechuudha. Hamilee cabuu dhiisanii achitti abdii kutuu dhiisanii yoo keessa darbanii bakka fagoon ga'uun akka danda'amu waa hedduudhaan ilaalaa deemuun hin danda'ama. Akka mootummaattis haa ta'u akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniittis barattoonni shamarran akka barataniif dubartoonni akka barataniif akka addunyaattuu affirmaatiif akshinii yookiin immoo dursa kennuudhaaf akkasitti sadarkaa hedduudhaan deemamaa waan jiruufi akka biyyaattis yoo fudhanne yeroo har'aa kana hooggansa irratti dubartoonni hedduun baay'een dhufanii jiran akkasitti sadarkaa kanaati yoo cimaa deeman yoo dubartoonni akkasitti fuulduratti ba'aa deeman asitti yoo isaanis carraa biraatiif nama biraa harka qabuudha yoo kaasanii wantoota hedduun uumamaa deema jechuudha. Akkas yoo barnoonni akkas jiraate sadarkaa hooggansaattis yoo dhufaa deeman baalaansii yookiin immoo wal madaalchisaa deemuun hin danda'ama waan ta'eef dubartoonni waa hunda jireenya keessatti ba'aa guddaa qabu sanammoo danda'anii maatii guddisuurraa kaasee biyya guddisuu biyya ijaaruurraa kaasee sadarkaa guddaadhaan ga'uun hin danda'ama akkuma seenaan namoota hedduu kufanii hafanii jiru kan immoo keessaa bahanii namoo hedduudhaaf fakkeenya ta'anis akkuma jirutti waan ta'eef abdii kutachuun barbaachisu jechuudha. Dhugaadha. Egaa amma dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan kun Hiyoobii Miidiyaa for All AMN FM 96.3 irratti kan isinii darbu qophii yookaan sagantaa haadha maatiiti. Sagantaan haadha maatii sanbata yeroo mara sa'aatii 10 walakkaa kaasee hanga sa'aatii 12tti qabiyyeewwan garaagaraa kan dhimma maatii irratti xiyyeeffatu haadha maatii jedha waan ta'eef irratti xiyyeeffatu kanneen akka seenaa jiraatamee ogeessi maal jedhee fi xalayoota keessan kan isin biyyaa barreessitan kana qabiyyee kan hundumaa of keessatti qabatee yeroo mara kan isin eeguudha. Amma namoonni nu bilbiluu barbaadanii karaa toora bilbila keenyaa duwwaa 111 71 duwwaa 84 fi duwwaa 111 57 65 68 akkuma kanammoo namoonni karaa teelegiraamii keenyaa nu barreessuu barbaadan karaa toora bilbila keenyaa duwwaa 963 65 65 duwwaa 5 yaada keessan nuun ga'uu dandeessu. Akkuma kanammoo karaa ergaa gabaabaa 8288 ergaa gabaabaa nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Har'a kan isin keessummeessaa jiru anis Qeeler Ga'uu, Roomaan Fireemii fi Yusuf Warqisaa ta'aniiti kan istiidiyoo kanatti argamne isin keessummeessaa jirru. Qophiileen keenya hin xumuramne ammallee akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf egaa hanga xumura qophii keenyaatti akka nu wajjin turtan abdii qabna. Kanatti taanee yeroo nuti gara sagantaa xalayootaatti deemna. Xalayoota biyya koof kan jedhamudha. Xalayoonni kun torbanoota darban kanaa warri maatiin humti Hiyoobii Miidiyaa for All warri sagantaa kana qopheessuuf babarreessuu fi namoota ittimee ofii barreessuuf babarreessisuun kan inni dhiyaataa ture. Ammas namoonni xalayaa biyya koof jedhu irratti mata duree barbaadan irratti barreessuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa yookaan karaa teelegiraamii keenya duwwaa 9636565 duwwaa 5 xalayaa keessan barreessitanii dubbistanii sagaleen nu erguu dandeessu. Akkuma kanammoo barreeffamaan yoo nu ergitanis kan isinii dubbifnu ta'a. Egaa hirmaannaan keessan murteessaadha waan ta'eef yoo isin nu hirmaanne yoo isin qophii keenya kana hin hordofne
galma yaadame hin ga'amu waan ta'eef akka kanatti nu hubadhaa isiniin jecha amma kallattiidhumaan gara sagantaa keenya qophii keenya isa taanu xalayootaatti deemna. Xalayaa jalqabaa dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha. Hagam nagaan koo ijoollee saafilee yookaan ola deemtota biyya koof warreen umuriin keessan 10 wayii lakkaa'amtanii maatiin akka dhala kadeessaa isin yaaduu isin akka fagoo of ilaaltanii dhala ijoollee biyya koo baruma isaatu jarjara yeroo masaaf fiiga dhiyooma kan harka haadha keessaniitti isin quba qabnu har'a kaatanii dargaggeessa ga'ee dargaggeettii guddoo fakkaattu amanuutu na dhibe uffata seeraa kan mana barumsaa ishee uffattee intalli abbaa baluu dallaarra utaaltee yeroo buutuun arge utuunni na dhibee nan dhiisin. Ilmi abbaa baluu immoo baala garee dheedhaan tasuma milladhee arge irra deddeebi'een ilaale ija koon orma godhe ofuma koon shakkii gale utuu kun hin dhumin lama ta'anii deddeemaan attas ba'u darban jedhee hiixadhee eessa akka isaan ga'an caqasuuf boquun na cabee gaafan fuula as deeffadhu tuuti biraan durnarra yaa'e oho ijoollee isaa lama ayyaatu sinoo barumsi hin jiru moo hiriira nagaa biyyiin dhageenya jalqabdan namni naa deebisu hin jiru qofaan haasa akka maraatu wanti dadhabamu akka jirutti yaaddan miti waan qalbeeffattan mara godhuun gootummaa qofatu hin taane isin malee namni biraan akka hin jirretti isinitti dhaga'ama. Hangaffi yoo isin gorsu tasa gurra bira isin hin ba'u. Anatu beekaan ittiin bulmaata keessan. Saafilummaan hagas nama jirjirsaa? Hagas qalbii namaa butaa? Maal ofirrummaan tulluu caalu tuffiin daangaan qabu? Ijoollee isin abdii dhalootaati. Boru isintu biyya kana fudhata. Bulcha hooggana. Ijoollee isin abdii dhalootaati. Borii biyya kanaati. Biyyi maqaadha. Biyyi namadha. Biyyi isinuma mataa keessani. Namni dhibnaan biyyi maqaadha. Eeyyeen biyyi namadha. Ijoollee isin abdii biyyaa miti. Boruu biyyaa miti. Akkamitti ijoollee akkamitti? Namni abdiin itti gatame ofiyyuu gatee argamu. Hamanca'u habaduu akka iddoo ijaa. Haadhiif abbaan aboo maatiin haa aaduu. Hollaan aman karaaru. Ijoo waaqni sammuutti isin haa deebisu. jedhee tananis muufii gorsaan guuteen dheekkamee hamma danda'e callisee darbuurra wayyaa laataan ijoollee gandaa dheekkamee gale jettee yeroo isheen ollaa koonatti himtee ani immoo waa'ee keessanii yaade yoon akkamitti jiruun jedhe waaqattis isin kennadheen isin gorfachuu yaade ola deemtota koo umuriin waan hunda nama barsiisa sadarkaa namarra jirtan immoo boru waan isin gaabbisiisu baay'eef isin kakaasa teekinooloojiin kunis akkuma faayidaa qabu miidhaansaas daran erga darbitanii gaabbuurraa amma yeroo qabdu waan ta'eef waangootan qalbeeffadhaa laalaa hiriyaatu waa hunda tolcha hiruumatummoo waa mara balfa umurii keessan kanatti waan isin of eeggachuu qabdan kan biraan filannoo hiriyaa akka ta'e isin yaadachiisuun barbaada ijoollee koo umuriin keessan hin geenye nan hubadhaanis yeroo isin ammarra jirtan kana dabarseera akka nama dulloome kana miti dargaggeessa meeqatu irratti wal fixa seetan ayyaa baraa egaa yeroon gara dhimma kootti deebi'u uumaa keessan hunda dura buusaa qalbii godhadhaa umuriin kun hin darbu ijoollee yeroon hin fiiga waan bor yeroo nama guddaa naa taatan ittiin gaabbine qofa dalaguuf of qopheessaa kana duwwaayyuutu hin taane oromoon safuu qaba oromoon aadaa qaba aadaa keessanis eeggadhaa ijoollee koo warra waan qabeetti cichoomu ta'a kilma yaadame ga'u ta'a dargaggummaa keessan muwadhaa hin gaabbitaniitiin gorsa kana dhagaa waaqi lafti isinitti haa gammadu qalbii qabeessa isin haa taasisu ijoollee beekaa olii ta'a garaan harmee isin haa eebbisu ija abbaa ija ittiin boonuun isin haa ilaalu. Firaa ormi isin haa jaallatu fagoo dhiyoon naamusa keessan haa dubbatu waaqni immoo kana hundarratti dabalamee isin haa milkeessu sagalee dheeraa irriba keessan na dammaqsedha akkuma dammaqeen ka'ee yeroo kolaalu halkan walakkaa 8 eebba lafee konna seene kanatu hin xumurinatti fakkaateen gaabba ammallee yeroo abjuu kana isinitti himu egaa ijoollee isaaf illan biyya koo ergaaniif gorsi kun ija malee nafin hojiirra oolchinee walumaan ofiif maatiif biyyaaf bu'a qabeessa haa ta'an roomaaniif riimirraa. Mama. Abjuudhaa jettee. Abjuu ajaa'ibaati. Maal qabatoo dhugaa ta'e. Akka dhugaa naa ta'uuf nan barbaada jette waan ta'eef abjuun kee dhugaa siifa ta'u roomaan. Yaada ajaa'ibaa jechoota isheen fayyadamtes keessatti haala dhaloonni ammatti jiru giddu galeessa godhateeti abjuun ishee ergaa guddaa kan of keessaa qabudha hedduu kan namatti tolu. Qalamni kee hin goyee naa mirgisu ammallee siin jenna. Egaa yeroo
dargaggeessa ta'anii hundumti keenya kana hubachuudhaaf wanti nu rakkisu jira dhee yaadu. Kaan keenya keessa jirra dargaggummaa keessa. Kaan keenya immoo dabarreerra hubachuun nama dhibu miira yeroo sana jiru jechuudha. Yeroo saafilummaa kana. Yeroo saafilummaatti jechuudha. Yeroo kanatti wantootni namoonni namatti manillee waan isaan si yaadaniisti manillee istiin fakkaatu gorsuma xixiqqaallee fudhachuudhaaf yeroo umriitti rakkatanidha waan ta'eef haga danda'ame egaa haala kanaanoo tarii namni dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffatanii ijoollee isaanii affeeruu laata illee abdii qabna. Dhugaadha. Asirratti maalan jechuu barbaade amma umriin waggaa saafilummaa kun saafilummaa yookaan ola deemummaa kun jenname saafilummaa jechuun adaalti jedhamu ga'eessummaa irra tuun ga'een jirtu gara gadiiti miti xiqqummaa fi daa'imummaa fi ga'eessummaa gidduutti argamti. Ijoollummaan gidduun kun jira naannoo reefuma ho'iitti ka'u yeroo nama tuffiin tokko jirtu addunyaan nu malee hin jirtu sana jira. Yeroo yoo fiiganii dafqan yerootti akka korbeessa re'ee jechuun fooliin akkasii namatti dhaga'ama. Yeroo sana yeroon sun dhuguma yeroo murteessaadha. Namni yeroo sanatti maatiinis daa'ima isaanii kan isaan itti dadhaban kan isaan baay'ee gatiitti kaffalan umurii sanatti umuriin sun umurii isaan itti dhaga'an miti. Homaa tokko dhagaa waan isaan jedhantu sirriidha waan isaan dubbatantu sirriidha nyaata isaan nyaatantu nyaata waan isaan jibban jibbamaadha waan isaan jaallatan jaallatamaadha mitiiree umurii kana hundumti keenya keessa dabarsineerra waan ta'eef keessa jirra jedhee noolee. Tokko dabarseerette. Kanaafi umurii kanatti daa'imman yoo saafilloon kun yoo ittimte dhaga'anii garuu. Inni namni abshaalli yayyaba jireenya isaa gara boodaa kan inni kaa'atu umurii kanatti. Yayyabi jireenyaa kan inni taa'u. Iddoon itti ka'umsa jireenya isaanii gara booda umurii sanatti. Akka carraa ta'e namni gara sammuutti dhufee umurii sana keessa waan maatiin isaa jedhan dhaga'ee, waan hawaasni jedhan dhaga'ee, waan addunyaarra jiru kana tilmaamee gara kan saatiitti fidee namni ilaale, saafilli ilaale. Saafilli yeroo jennu dhiiris durbis miti ola deemaan ilaale dhuguma ola deemaan ilaale dhuguma ola deema. Dhugaadha akkuma ammatti jette umrii itti jireenya tokkorraa jireenya biraatti ce'uudhaaf murteessaa ta'ee fi umrii itti ho'aa sana keessatti umrii itti maatiin illee hordofuudhaaf baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Jireenya egeree nama sanaatiif jireenya egeree saafilummaa yookiin dargaggummaa kana booda jiruufis. Yeroo murteessaa yeroo sana jechuudha. Dhugaama dubbachuudhaaf amma waan akka maxalayaan kun barreeffametti yoo laalte qorannoo guddaadha waan barreessite fakkaata. Waan jireenya amma addunyaa keenya keessa jiru keessatti. Keessumaa amma fakkeenyaaf yeroo isaan uffatuma mana barumsaatii uffatanii wal fakkaataa yuunifoormii yookiin immoo uffata sana ofirraa baasanii harkatti maratanii jibbisiiseeyyuu jechuudha uffatanii deemuun. Harkatti maratanii deemuu baanii isaatii barnootaatti yeroo isaan lamaanis lama cimdiidhaan akkasitti yeroo isaan socho'anii maaliif sa'aatii sanatti wanti hunduu waanuma isaan jedhantu waan jedhan sana waan ta'eef dirqama waan jedhan argachuudhaaf yeroo isaan deeman jechuudha. Kanaaf umrii sanarratti of qabuun maatiin illee hordoffii guddaa taasisuun manneen barnootaa hordoffii taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sa'aatii sanarra keessumaayyuu amma kufaatii manneen barnootaa fi sirna barnootaa keessatti wantoonni jijjiiraman jechuudha. Akkaataa jijjiiramaniin amma fooyya'insi godhamaa jiru sana keessatti illee gaheen akkaataa ammaatiin kufaatiin dhufes jira jechuudha. Qooda fudhata jechuudha achi keessaa jechuudha. Maaliif akkaataa of dagannaa achi keessatti jiruun akkaataa itti daguun jiraatee dargaggoonni kun fedhii isaanii hordofuutiin wantoonni miidhaman wantoonni kufaatii san keessatti gahee qabaatan jira jechuudha. Isa kanaafi sa'aatiin kun sa'aatii umriin saafilummaa dargaggummaa keessa jiru suni sa'aatii murteessaa sa'aatii barattoonni illee xiyyeeffannoo godhanii sooshaal miidiyaanis amma karaa biraatiin waan isheen jetteen dabalatatti yeroo itti sadarkaa guddaatti dhiibbaa guddaa uumaa dhufe yoo itti fayyadamtee karaa biraatiin itti fayyadamtee jijjiiramuudhaafis carraa guddaa kan qabdu ittiin baduudhaafis immoo carraa guddaa kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka tiiktookii warreen akka feesbuukii odeeffannoo argachuudhaaf yeroo ati itti fayyadamte yeroo kee itti fayyadamte taanaan haala ittiin bulchuu dandeessu haala ittiin to'achuu dandeessu yoo deemte gara gaariitti si geessuu danda'a. Akkuma kana immoo sanarratti yeroo kee dheeraa fixxa taanaan
akkuma amma yeroo barnootaa gubanii adda ba'u jenne kanatti isa sana irratti yeroo gumnaan carraa barnootaa isaaniif carraa egeree isaaniitti yeroo inni gufuutti ta'u waan jiruuf of eeggannoo guddaa yeroo barbaadu jechuudha. Dhugaadha. Amma isaan irra jiran kun wanti isaan godhan hundumtuu sirrii ta'eeti kan isaanitti argamu malee utoo akka badii ta'aa jiru qalbiin isaanii qalbeeffate yookaas immoo wanta namni ittiin jedhu yookaan gorsutu dhaga'u ta'eeti kan hin godhani wanta jireenya isaaniitiif borii isaanii tolchuurra jiru amma yeroo isaaniitti borii isaanii tolchaa adeeman waan ta'eef namni kamiyyuu waan gaarii fuuldura isaatiif hawwuu hin dhiisu ijoollee mata'aniyyuu wanta baay'ee yaadu kana yeroo jennu immoo ijoolleen saafillan yookaan immoo ol adeemtonni baay'ee ammatti dinqisiifattutti karaa gaariirra jiran immoo baay'ee jira isaanis tuun galateeffatiin darbuun barbaadu umrii isaanii ol warra yaadan sadarkaa biyya keenyaatti ta'uu danda'a biyya bakkee ta'uu danda'a akkuma addunyaatti iyyuu yookaan akka biyya keenya keessaatti illee umriin isaa ammana mucaan kun umriin ishee ammana mucaan kun jettee yerootti wal gaafattuufaa jira miti amma umrii isaanii ol kan yaadanii maatii isaanii fi utuu isaan Gorsiniyyuu gorfamoo mata'anii ijoollee dhumti sammuun isaanii baay'ee bal'aa yookaas immoo wanta borii yaadaa hubatoo ta'an baay'eetu jira nuti kan isa har'aa kan akkaasnee fi umrittiin kuni umriitti jireenya ofii keessatti ga'ee guddaan itti taphatamu waan ta'eef utuu hin dagatin yookaan immoo motora yeetu hin dagatin yookaan wanta borii karoorfanne sana karoora keenya utuu hin gatin wantoota wal madaalchisaa deemuu akka danda'anii fi ijoolleewwan kanaaf dhaamsa dhaamuuf jenneeti yaa'u ati maatii moogaa kana keessatti qooda qabdi waan ta'eef haadhotiif illee maatiifis haadhaaf abbaafis akkaataatti ijoollee isaanii guddisan illee gatta'anii mari'achuu irratti xiyyeeffachuu akka isaan qaban hubanna wantoota arginu baay'eerraa jechuudha. Of hin dagatinaa jechuudha fi humni dargaggummaa fi inni kun yeroo darbuu danda'a. Isa sanatti of gattanii jiruuf jireenya keessan borii dagattanii deeminaa of ilaalaa waan sila cancala qabaatee ofuma keessanii to'adhaa deemaa jechuudha. Yeroo sa'aatii kanatti immoo manneen barnootaas haa ta'u maatiinis hordofii taasisuun barbaachisaadha. Kanaafidha namoonni umriin isaanii deeme yeroo gaabbii isaanii agarsiisan geerar isaanis haala adda addaatiinis yeroo isaan ibsatanii kanaaf jedhaniiti humni qotti nu geerarne isallee dandeettii isaan qabu akka jechamaatti humni ganama dhufaa yaadni galgala dhufaa kan beekumsaatti sabbaa kootii fidee walitti fidee ilaalaa jedhanii gaabbii isaanii ta'an yeroo sirrii barraan dhumtee abbaatu waraannataa deega ijoollummaan dhuftee abbaatu tattaafata jarri kun gara deegaatti deemaa jiru waan ta'eef biddeenni birraa dhufaa baaduun arfaasaa dhufaa sabbaa kootii fidee walitti nyaadhee ilaalaa jedhanii yeroo isaan wantoota walitti dhufuu dide yoo waan karaa adda addaatiin walitti dhufuu dide kun egaa akkaataa jechamni yookiin immoo mammaaksaanis haa ta'u geerarsaanis haa ta'u jechoota gabaaboodhaan ergaa gugurdaa hawaasni keenya dabarfachuudha ture jechuudha sanneen keessaa maaliif waan wal fakkaatu keessaa walitti fidaati kanatti yaada dabarfattu waan ta'eef ergaa kan kee kanaaf dargaggoonni of hin dagatinaa jenna qophiin keenya tokko lama jechaa sadarkaa kana geenyee jirra amma Iskeel maal jettaa moottaanne amma akkuma jette fixaa jirra sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra kan nu afee xalayaa biyya koof kan jedhu tokkotu jira xalayicha immoo dhaggeeffannee booda irratti immoo kan walitti deebinu ta'a ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Magaalee koo eenyu maqaan kee magaalee koo eenyu maqaan kee harrafee ni dabdoon si argee kottu kottu. Anarraa malkoota makaakoo anarraa malkoota makaakoo gakeetii gaafachuu warra koo. Haadha laaliin tala fuudhii karaa nama gadhee sareen abidda gaggaammatti nama tuffatanii saree jalatti dhaanuu jedhe Oromoon. Oromoon hamammaa kun namoonni durii kun garuu yeroo mammaa kan beekumsa amma kana ga'u jechoota muraasaan lafa kaa'u isaaniitiin baay'ee na dinqisiifachiisu. Oromoon falaasama jireenyaa naamusaan wal qabatan wal fakkaatu kan namoonni haala salphaatti ittiin maalummaa isaanii adda adda wal baafatan qaba. Gulantaan naamusaa Oromoon jireenyaaf kaa'e kunneen sadarkaa yaadaa namootaa duraa duuba dubbannaa hariiroo hiriyummaa fi waliin jireenyaa isaa murteessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Sadarkaa jireenyaa sanatti ilma isaa yookaan intala isaa guddisuu barbaada. Gulantaan naamusaa inni kaa'e kunneen ifa galoof calaqqee ilaalcha hawaasaa salphaatti kanneen ibsan ta'uu isaaniitiin sadarkaa namootaaf ramadu.
bareedduu jakoola ayyoo kee faaboo keetoo nyaara naatti goora silaalee nakatee si fuudha. Akka Oromootti ilma abbaasaa fakkaata. Intalli haadha ishee fakkaatti. Hawaasaan fudhatamuuf maqaan maatii isaanii qaban guddaadha. Yoo fuudhaaf heerumaaf barbaadamani ilma eenyuutii intala eenyuutii jechuun qoratamu. Sanarraa ka'uudhaan carraan heerumaa yookaan fuudhaa isaanii murteeffama. Haadha laalii intala fuudhii. Waan haati fakkaattu intalli fakkaatti. Haati kaamettiin intala kaametti. Haati boosettiin intala boosettii guddiftii jechuu barbaadeetu Oromoon salphaadhumatti kana mammaake. Daamee koo boodosii bareedduu jakoola ayyoo kee faaboo keetoo nyaara naatti goora silaalee nakatee si fuudha. Haati jabduun intaluma jabduu guddifatti. Dhugaa. Abbaanis akkasuma jabaa yoo ta'e ilma jabaa guddifata. Yeroo durii sana hordoffiin maatiin ijoollee isaaniif taasisanii akkaan jabaadha. Baateef galteen intalaa haadhaan to'atama. Naamusi jireenyaas akkasuma. Dhaloota irraa garuu maatii qofamti kan guddisu, kan qaru, kan nama godhe haga isaan guddatanii gawoomanitti guddisu mana barumsaa, hiriyaa, miidiyaa hawaasaa. Namni isaan dinqisiifatan illee jireenya isaanii keessatti dhiibbaa guddaa qabu. Kanaafuu haadha laalii intala fuudhiini har'a xiqqoo ishee ulfaataadha. Waa biraa dabalata waan ta'eef haati qofti yookaan abbaan qoftiin komatamuu jechuudha. Tarii foloowarii ishee laalii intala fuudhii, ammayyummaa ishee laalii intala fuudhii, hiriyoota durbaa ishee hin qabdu, namoota ishee waliin jiraatan ilaalii intala fuudhii, hojii ishee, oolmaa ishee ilaalii intala fuudhii, dandeettii ishee faa qabeenya ishee faa ilaaliitii intala fuudhii jechuu mala dhaloonni namaa. Jalalaan miila koonaa sakkaattee dubbii jalalaan nagoo boodiittee qabayoo eeggannoo na baate. Akka baraatti buluun akkuma jiru ta'ee garuu guddisa dhalootaa keessatti sadarkaan naamusaa waliigalaatu jiraatee gaarii natti fakkaata. Dhimma gaa'elaa toora jireenyaa ijoollee isaanii murteessuuf dhiibbaa uumuu yoo baatan illee maatiin utuu guddisa ijoollee isaanii keessatti dhiibbaa caalu kan uuman ta'ee gaariidha. Akkuma Oromoon jedhu namni gaafa guddatu waanuma sammuuf laphee isaa keessa kaa'ame jiraata. Humni jireenyaa waanuma keessa isaa jirurraa maddaaf waan ta'eef guddisi ijoollee baay'ee xiyyeeffannoo barbaada. Hamaas, gaariis, jabaas, dadhabaas, ajajaas, ajajamaas akka ta'uuf waanuma keessa isaatti facaafame irratti hundaa'a. Ilma jabaa intala jabduu guddifachuun kaayyoo namandaa ta'us hojiitu wal caala, xiyyeeffannootu wal caala. Dhaloota naamusa hawaasaa jabaan aangame guddisuuf maaliin godhaa jira jenne maatiin, barsiisonni, abbootiin amantaa, hangafoonni, namoonni bebbeekamoon kun baay'ee yaaduu qabna. Baay'ee hojjechuus qabna. Namni irra daa'ima ta'ee guddisaa jirru kun bor jireenya isaa keessatti guddate dhaloota biraa guddisa. Akkamittiin aangame biyya bulchuudhaaf deema yoo ta'e, kaayyoon isaa nama tajaajilu, hawaasa tajaajilu, daldalaa ta'uuf deema yoo ta'e, maaliin aangame maaltu sammuu isaaf laphee isaatti faca'aa jira? Biqilee gaafa guddate gaarii ta'a moo hamaa ta'a jedhu yaadutu barbaachisaa jedheen. Utuma riifatanii, utuma jireenyi olii gadi nama ooftu daa'ima ofiif dhalootaaf bakka kennuun barbaachisaadha. Kana qofa miti. Namoonni biyya bulchan, rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa, hayyoonni hawaasaan beekaman, dhaloota guddisan waan itti facaasan kanaan guddisaa jiru. Of eeggannoo barbaada. Of eeggannoo jabaa. Hin biqilaa, hin guddataa, deebi'ee dhaloota guddisa. Dhaloota jabaa, naamusa jabaadhaan guddate. Dhaloota hawaasaa, hawaasa biyya waliin qabu, uummata waliin qabu, aadaa fi duudhaa waliin qabu. Akkuma turre boris akkasumaan akkatti fuuf barbaadeen waa muraasa wal yaadachiifnaa jedheen nagaan haa ta'a. Yoonaas Mangashaan ture. Yoonaas Mangashaas dhaloota ammaa kanarratti yookiin saafela dargaggoota kanaaf ergaa guddoo dabarsee jira. Galatoomii jennaanii as keessattis wantoonni alarraan dhiibbaa godhan akkuma duratti kaasuuf yaallee maatiin alatti dhiibbaa guddaa gochuu kan danda'an warreen akka sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaatii fi alarraan dhiibbaa wantoonni godhan hedduun akka jiran. Sanaaf immoo of eeggannoon akka barbaachisu maatiin ilmaan isaanii
yoo hordofanii guddisan yoo karaa qabsiisanii guddisan biyyaaf bu'aa buusuu akka danda'an xumurri isaanii akka toluu danda'u irratti yaadni isaa waliigalaan kan inni kaase dhugaama dubbachuuf akkuma ammanni kaase kanatti har'a yeroo har'aa kana wantoonni dhiibbaa uuman guddisa ijoollee keessatti karaa alaatiin karaa maatiin alallee jechuudha. Maatii qofaan itti gaafatamummaa fudhachuun qabu abbootii amantaa dabalatee manneen barnootaa dabalatee dhiibbaa uumtoota dabalatee waa hedduudhaaf karaa jira jechuudha. Namoonni nama hordofan hordoftoota hedduu qabani. Karaa sanaan beekamuu qofa osoo hin taane beekamtii dabalataan hordofuu barbaachisa jechuudha. Sanaaf achi keessatti Yoonaasis waa hedduu kaasee jira. Dhaloota egeree biyya kana achi fuudhee dabarsuu yookiin immoo sadarkaa itti aanutti kan amma jiru caalaa achi guddisuu danda'u uumuudhaa fi wantoonni amma jedhame kun murteessaa ta'uu isaati as keessatti kan kaafamee jiru. Maal yeroo baay'ee nuti gaafa waa'ee biyyoota guddatanii yaadnu jechuudha. Biyyooti keessumaa biyyoonni lixaa biyyoonni dinagdeen isaanii guddate biyyoota lixaa utuu hin taane biyyoonni dinagdeen isaanii guddate halkan namni keenya ciisee abjuu keessa waa isaanii haasa'a. Ani yaa rabbi biyyuma kanaa na baasii isaaniin biraan nagayii jedha. Gowwaan anaaf gowwaadha namni akkasii. Maaliif biyyoonni suni sadarkaa guddinaa sana kan isaan itti fidan biyyi isaanii kun akka kana hawwamu kan isaan godhan dhaloota isaanii itti gubaniiti. Dafqa itti dhangalaasaniitu. Gatii kaffalamuu qabu fi gatii kaffaluunsaa ulfaataa namatti ta'u hedduutti baasaniiti. Baasii hammaan olii baasaniitu biyya isaanii guddisan. Fakkeenyaaf biyya kana keessaa biyya keenya tun taane amma biyyoota baay'ee keessatti saafilloon warri guddataa jiran warri ola deemaa jiran kuni biyya isaanii keessa ta'anii biyya isaanii keessatti hojii uummatanii hojjechuudhaaf fedhiillee hin qabani. Isaan warri humna qaban warri amala biyya isaanii goodaa kaasanii xiqqummaa kaasanii keessatti guddatanii amala biyya isaanii beekan biyya isaanii kana gadhiisanii sokkutaanaan biyya isaanii kana dhiisanii sokkutaanaan egereen biyya isaanii maal ta'a? Dhaloonni isaan godhatanillee jechuudha. Dhaloonni isaan duuba jiranillee akkuma isaanii biyya ormaa hawwaa afuu jechuudha. Kanaafiyyuu gorsoonni akkas akkasii ilaalchonni akkas akkasii hawaasni keenya maal ilaaluu qaba? Giddugaleessummaadhaanii waa'ee biyya isaatii ilaaluu qaba. Miidiyaa hawaasaa jenna. Miidiyaan hawaasaa har'a hundeeffamu kun har'a qilleensarra jiru kun eenyutu fide? Biyyoota guddatantu fide. Miidiyaa isaan fidan sanaan jireenya dhiibne jireenya keenya balleessuurraa nus mala ittiin antii isaa jechuudha faallaa isaa hojjenne hojii keenya hojjechaa kan ittiin nama biraa immoo dinagdee nama biraa bira geenyullee yookiis caallullee mala qopheeffachuu qabna mitiire akkas ta'uu qaba malee namni keenya waan ergee duukaa deemuu qabu. Daa'imman keenya saayifillan keenya guddaan keenya xiqqaan keenya haala jiru duukaa girrisuu hin qabu. Dhaloota guddisuuni yookaan dhalootatti karaa agarsiisuuni biyyaaf egereedhaa fi wanta murteessaadha. Sababiin isaa dhalootadha kan biyya kana fudhatu borii dhaloota qajeeloo yookaan immoo dhaloota borii tolchan hin ta'an taanaan wanti baay'een egaa gaarii hin ta'anii kanaaf iyyuu dhaloota irratti hojjechuun biyya irratti hojjechuudha jechuudhumaaf jenneeti. Egaan dhaggeeffattoota keenya Hiyoobii Miidiyaa for All AMN FM 96.3 waliin ta'uudhaan sagantaan isin bira ga'u sagantaan haadha maatii keenyaa tokko lama jechaa yeroo kana ga'eera. Amma gara dhumaatti dhufneerra isin keessummeessuudhaan kan isin waliin ture an Roomaan Efreem Hisqeel Arga'uu fi Yusuuf Warqiisaatii yeroo gaarii akka qabaanne shakkiin qabu. Torbanis immoo akkuma kana sagantaan haadha maatii qabiyyeesaa guutuudhaan torban kan isin bira ga'u ta'a. Namoonni nu hordofuu barbaadan karaa yuutuubii keenyaa hiyoobii kan jedhuuni nu hordofuu dandeessu. Akkuma kana immoo karaa toora bilbilaa yookaan karaa telegiraama keenyaa duwwaa 9636565 duwwaa 5 nu barreessitanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu jennee kana isin afeerraa jechuudha. Egaa guyyaan borii guyyaa boqonnaatii guyyaa dilbataatii torban nagaa isiniif haa ta'u isiniin jennaa hanga ammaatti yeroo gaarii qabaanne irra jedheen abdadhaanis torban immoo qabiyyee kana caaluu fi baay'ee hawwataa ta'e qabannee akka dhufnu shakkii hin qabnu waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenyaa dhaggeeffattoota keenya gara daawwattootaatti na fiiga. Akkasitti hangasitti turtii gaarii qabaadhaa torban nagaa isiniif haa ta'u isiniin jennaa qophiilee keenya kan biroo ka torbaniitiin hanga walitti deebinutti isiniin jennee jirra horaa bulaa deebana. Mama. Ayo. Emma. Tete. Umi. Harme. Ako. Mama. Harme. Ayo.
Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii.